namoonni hedduu yeroo bara haaraa kanatti jireenya afuuraa isaanii fi jireenya foonii isaanii jijjiiruudhaaf yeroo itti karoorfatanidha. Egaa yeroon kun yeroo itti dachee miidhagdee abaaboon bareeddee yaadaaf qalbii namaatti hawwattudha. Namoonni hedduunis immoo yeroo itti karoora haaraa karoorfatanii gara bara haaraatti ce'anidha. Maarree maatii Waaqayyoon baga bara haaraa kan 2018 itti isiniin ga'e jechaati. Kiristaanonni biyya alaa fi biyya keessa jirtan akkam jirtu? Kun qophii keenya addaa ayyaana bara haaraa bara 2018 sababeeffachuun kutaan miidiyaaf odeeffannoo waldaa duukaa bu'ootaa isiniif qopheessedha. Jalqaba irratti faaruu ayyaana tokko kan kutaan faaruu waldaa duukaa bu'ootaa wiirtuu muummee faarfatan simbiraan geenyee walitti deebinu ta'a waliin tura. Faaruu booda walitti deebineera daawwattoota keenya. Egaa sagalee Waaqayyoo karoota adda addaatiin ni baranna. Egaan qophiin keenya ittaansu dubbii sagalee Waaqayyoo kan barannu ta'a. Kan nu barsiisanis barsiisaa wangeelaa Taayyee Nugusuu ta'u caqasnee walitti deebina. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokkotti amanna. Amiin. Kabajamtootaaf jaalatamtoota maatiiwwan Waaqayyoo hundumti keessanuu lafa jirtaniif iddoo jirtanitti dubbii sagalee kana kan dhagaa jirtan nageenya Waaqayyoo isa gonkaatee isin gaafadhaatii akkam turtanii akkam yoo nageessanii. Amiin. Galata jennee galateeffannuuf yeroo qabnu irratti yeroo dabalee kan nuuf kenne galanni Waaqayyoo Uumaa keenya Gooftaa keenya Iyesuus Kiristoosiif haa ta'u, haadha isaatiif qulqullootaaf duukaa bu'oota hunduma isaaniitiif kabajnii fi ulfinni isaaniidhaaf haa ta'u. Waaqayyo Uumaan baroota baraan jijjiiree bara isa moofaa dabarsee bara isa haaraan kan nu ga'e akka immoo bara haaraa kanatti waa'ee isaa dubbannuuf kan nuuf eeyyame yeroo hunduma galannii fi ulfinni maqaa isaadhaaf haa ta'u. Waaqayyo Gooftaan keenya dubbii sagalee isaatiin akka nu barsiisu akka nu gorsu isa immoo ittiin barannu kana firii 30-60 buufannee akka ittiin dachee kana irratti dhugaa ittiin baanee samii irratti immoo dhaaltu mootummaa isaa ittiin taanu Waaqayyoon hunduma keenyatti nu haa gargaaru. Hunduma keechan sabni kiristaanaa lafa jirtaniif iddoo jirtanitti baga bara haaraa geessan isiniin jecha lallaba Waaqayyo Gooftaan akka lallabnuuf waan nu eeyyameef akka wajjin dubbannuuf waan nu eeyyameef mata duree godhannee kan nuti immoo wajjin irratti dubbannu. Qolaasiyaas boqonnaa 4 lakkoofsa 5 gubbaarra dubbii sagalee Waaqayyoo jirudha. Jechichis akkas jedha. Baricha bituudhaan ogummaadhaan deddeebi'aa. Dubbii sagalee kana lafa jirtaniif iddoo jirtanitti hundumti keessan kan dhagaa jirtan Qolaasiyaas boqonnaa 4 lakkoofsa 5 gubbaarrattiin baricha bituudhaan ogummaadhaan deddeebi'aa jedhee qulqulluun Phaawulos nu barsiisa nu gorsa. Har'a immoo Waaqayyo Gooftaan
anaan dhaabee isiniin lafa jirtaniif iddoo jirtaniif haala jirtan keessatti akka nu barsiisuuf fedhaa feeyyamaa isaanuuf haa ta'u. Baricha bituudhaan ogummaadhaan deddeebi'aa jedhee dubbii sagalee kana kan nuuf dubbate kan nu gorse kan nutti dheekkame duuka bu'oota gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoos keessaa tokko kan ta'e qulqulluu duuka bu'aa Phaawulosidha. Kaayyoon barnoota kana wal wajjin ilaalu akkuma beekamu barri isaa moofan darbeetoo bara haaraatti deemaa jirra jechuudha. Bara kana keessatti immoo dubbii sagalee Waaqayyoo hin moofa'u waan ta'eef dubbii sagalee Waaqayyoo haaraadha waan ta'eef dubbii sagalee kanaan bara haaraa keenya ni jalqabna jechuudha. Kaayyoon barnoota kana barachuu ni jalqabaa. Barri haarofti maaliif bara haaraa jedhamee fi akkasumas immoo baricha eenyutu bitaa bituuf immoo maal gochuu qabna kan jedhudha jechuudha. Ayyaanota kana sababbiin inni kabajuu fi sababbiin nuti immoo kabajuudhaafis immoo maal gochaa jiraa fi kiristaanonni maal gochaa turee fi har'as immoo maal gochaa jiraa fi sababni nuti har'a kabajnuuf tokko yoo jiraate ayyaanonni bara haaraa kana irratti dhufaatii bara haaraa agarsiisan akkuma immoo qilleessis laftis wanti garaagaraa dhufaatii bara haaraa nutti himu manni kiristaanaa keenya illee baricha haaraa kana akkamittiin akka kiristaanota ishiittiin dubbii sagalee Waaqayyoo barsiiftu akkamittiin akka ittiin gorsitu akkamittiin kiristaanota dubbii sagalee Waaqayyoo barsiisuudhaaf seenaa mana kiristaanaa isa darbe isa har'aa kanaan dabaaltee kiristaanota hundatti dabarsuudhaaf ittiin barsiiftu keessaa tokko sababuu ayyaanni kun maaliif ayyaana kana kabajna kan jedhu keessaa tokko yeroo seenaa mana kiristaanaa keessattis akkuma ka'amu ayyaanni kun immoo jalqaba irratti akkuma kaasne ayyaana Inqixaaxeshis jedhamees beekama. Akkasumas bara haaraas jedhama, ayyaana qulqulluu Yohaannis jedhama, ayyaana guyyaa Barxelemoos boqotis ayyaanota hedduudha jechuudha guyyoota kana keessatti kan ka'an naannoo fulbaana tokko kana keessatti kan ka'an jechuudha. Inqixaaxeshiin kun akka seenaa mana kiristaanaa abboonni keenya afoolan nutti dabarsanitti nu gorsanitti akkasumas darboo darbiinis ta'ee macaafa qulqulluun seeruma oriitii keessatti gaafa barreeffamu achi keessatti kan argannu qulqulluun yookaan immoo duuka bu'oonni gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoosis kiristaanota akkaataa itti walitti qabanii ittiin barsiisan ittiin gorsan akkasumas immoo abboonni darbanis haala adda addaatiin ayyaanota kana macaafa keessatti nuuf kaasuuf yaalanii jiru. Isaan keessaa tokko gaafa laallu tokkoffaa mootota boqonnaa 10 irrattis kan argannu lammaffaa seenaa boqonnaa 9 lakkoofsa 1 hamma 2 irrattis dubbii sagalee argannu wal qabatee Inqixaaxeshiin kun sababni jedhameef inni jalqabaa bara sana keessa mootittiin biyya keenya kan taate mootittii Saaban gara Solomoonitti deemuudhaan hojii isaa ilaaluu waan feeteef hojii isaa daawwachuu waan barbaaddeef hojii isaa sana daawwatteetiin galtee biyya isheetti fiddee biyya isheettiin jijjiiruu waan barbaaddeef guyyaa kanaatiin immoo gaafa dhaqxeetiin mooticha Solomoonin bira deemtu kennaa inni raawwateef keessaa tokko yoo jiraate kennaa inni Inqixaaxesh jedhamu yookaan immoo gama biraatiin kennaa qubaa kan miidhagaa ta'e kan baay'ee bareeda ta'e kan baay'ee jaallatamaa ta'e kan baay'ee namoota biratti fudhatama qabu laateef jechuudha. Kennaa kun Inqixaaxesh jedhama. Inqixaaxesh immoo maaliif kennaa bareedaa jedhame yoo jenne akkuma beekamu bara haaraa kana keessatti kiristaanonni hedduun isaanii hiriyaa isaaniitiif maatii isaaniitiif kennaa adda addaa ni kennu. Mootichi kunis ni kenne. Kanaaf immoo Inqixaaxeshichi kun as keessatti Inqixaaxeshiin kun mootii Solomoon kennaa Saabaadhaaf kenne biyya isaa dhaquudhaaf wal qabata jechuudha. Inni biraa immoo asuma keessattis kan laallu barri moofan inni suni darbee gara haaraa kanaatti gaafa ceenu dacheen isa dhoqqee ture suni isa waan gara garaatiin namatti hin tolle suni bifa nama hawwatuun magariisa'ee urgaa'ee halluun gara garaa ifee mallattoo barri yookaan birraan dhufu booqaa birraan dhufu nutti agarsiisa nutti ibsa. Kanaaf barri kuni wanti kuni Inqixaaxesh jedhama. Waan haaraa argina jechuudha. Waan haaraa itti argina, waan itti gammannu, waan itti jaalannu kan namaaf itti kennunus as keessatti ni arganna jechuudha. Kanaaf Inqixaaxeshichi kuni wantoota akkanaa kana lamaanii kan wal qabatudha. Jalqaba kennaa mootiin Solomoon kennaa mootittii Saaban achi dhattee fudhattee kenneen kennaa addaatiin maaliif kiristaanonni bara haaraa kanarratti waan garaagaraa waliif kennu sila ta'edhaaf. Inni biraatis immoo bara haaraa wanti jedhameef inni jalqabaa kiristaanonni yeroo baay'ee kan itti dogongoran bara moofaadha baratu moofa'ee jedhu. Garuu iyyuu akka macaafa qulqulluutitti barri hin moofa'u. Barri yeroo kamuyyuu haaraadha. Barri yeroo kamuu ni jiraata. Barri moofanne yookaan barri baraan bakka walaa bu'u malee kan achi keessatti darbaa deemu
kan achi keessatti waan garagaraa argaatiin deemu dhala namaati kan baras moofessu kan baras haaressu jechuudha. Kanaaf yaa kiristaanotaa barri kan moofa'u osoo hin taane bara san akka moofa'u bara isa haaraa har'a jalqabne kanas akka inni haaraa hin taane akka inni mallattoo urgaa'uu garagaraa nutti finne nutti nurgoofne gochuu kan danda'u numa anaafis dhala namaati jechuudha. Kanaaf barri moofamne jechuudha. Kan akka moofa'u godhe nuyiidha. Nuti immoo sababni bara haaraa jedhamnuufis inni jala qaba. Kiristaanni akka bara haaraa yoo itti ibsu barri ni moofa'u jechuudha. Kan moofessu eenyudha? Nama dhala namaati jechuudha. Kanaaf barri haaraa barri moofa'e hin jiru. Kiristaanni garuu barri akka moofa'u namni garuu uumamuu isaatiin dhalli namaa barri kun moofadha. Barri kun haaraadha jedhee dubbachuu danda'a. Ofii keenyaaf haaraa jennaan jechuudha. Ofii keenyaaf barri kun bara gaarii nuuf ta'e jennaan. Barri kun immoo akka gaarii nuuf taanes gochuu hin dandeenye dhalli namaa. Kanaaf nuti immoo kiristaanonni bara kana mallattoolee uuman nutti agarsiisu kana wajjiniin akka deemnuuf akka nuuf haaraa ta'uuf akka nuuf yeroo kamuu nutti toluuf barri kun bara jaalalaati, bara nagayaati. Barri kun dhuguma mallattoo uumama isaatiin akka raajeffannu akka barri haaroftu dhufee jira. Ganna yookiin bacaqii keessaa gara birraatti baanee jirra. Mallattoo inni nuuf kenne kana wajjiniin jiraachuudhaaf nu lafa jirruuf iddoo jirrutti bara haaraa jechisuudhaaf ribatii dammaquu danda'uu qabna. Roomee boqonnaa 13 lakkoofsa 11 gubbaa irratti akkuma nutti dubbatu qulqulluun Phaawulos yeroo isin ribatiitti kaatan amma jedha. Maal godhuudhaaf ribatti kaanu? Bara kana bara haaraa jechisuudhaaf bara isa darbe immoo moofadhaa jennee dubbachuudhaaf yeroo nu ribatti kaanu ammaadha. Yeroo nuti ribaatti kaanu jechuun hojiin nuti baroota darban keessa hojjenne hojiin nuti baroota darban keessa namoota garagaraatiin waan garagaraatiin wal dhabuu maaliin dabarsine hojii adda addaa kan hojjenne kuni bara kana keessatti garuu dammaqnee nama kamuu wajjiniin nagaan jiraachuu qabna. Nagaa kan ta'e nagaa kan nuuf kenne fannoo gubbaa oolee gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoos waan ta'eef dhalli namaa immoo lafa jirruuf iddoo jirrutti ribatii dammaqnee mallattoo bara haaraa kan nu urgaa'u kana bara haaraa jechisiisnee itti fufsiisuudhaaf jalqaba irratti ribatii dammaquu qabna. Barri haaraa jedhamuudhaaf kiristaanni tokko akka kiristaanummaa isaatti Kiristoosin uffachuu danda'uu qaba. Kiristoosin fudhachuu qaba. Kiristoosin gaafa fudhate nagaa argata, jireenya argata, waan haaraatti ce'a waan ta'eef waan haaraatti akka ceenu inni waan nu taasiseef nuti immoo baricha kana binnee baricha kana keessa ogummaadhaan akka deddeebinu akkuma qulqulluu Solomoon dubbate ogummaan jalqabaa Waaqayyoon beekuudha jedhe. Maduree barnoota keenyaa keessatti ogummaadhaan deddeebi'aa jedha. Ogummaa kana keessa deddeebuudhaaf ogummaa dhala namaa kan addunyaa kana keessa osoo hin ta'iin ogummaan nu keessa deemuu qabnu kan Waaqayyo gooftaan dhala namaatiif anaaf isiniif kenne isa keessa deebi'uu qabna. Nagaan jiraachuu qabna. Bara haaraa kana bara haaraa goosifne itti fufsiisuu danda'uu qabna jechuudha. Inni lammaffaa irratti qabxiin ijoon nuti kaafnu baricha eenyu bita jennee kaafne irra dhala namaatidha. Bara kana moofadha. Bara kana haaraadha. Kan jechisiisu dhala namaatii jechuudha. Egaa waa'ee bara haaraa kana eegana erga laallee nuti immoo bara haaraa kanatti maal gochuu qabna? Barri kun silaatii bara haaraa. Barri kun bara darberraa bara moofaa sanirraa bara haaraatti ceenee jirra. Amma wanti gochuu qabnu qabxii ijoon nuti wajjin ilaallu inni jalqabaa yoo jiraate qalbii jijjiirrachuudha. Kanaadha amma jalqaba irratti akkuma kaasne maal jennee turre riba dammaqaa jedhe qulqulluun Phaawulos. Ribatii ka'aa jedhe lafa jirtanii dammaqaa jedhe. Nuti immoo lafa jirru sanaati dammaquudhaaf lafa jirre sanaati hojiin keenya gaariidha. Akka lallabaa tokkooti lallabni koo sirriidha. Akka amantaa namni waa'ee namoota fuuldura jiru sanaaf dubbii sagalee Waaqayyoo dubbatuuf ani sirriidha jedhee mallattoon keessatti yoo beeku tokko yoo jiraate namni qalbii yoo jiraatedha. Kiristaanni tokko immoo bara haaraa kanaan bara haaraa jennuudhaaf akka keessa jiraannuuf nagaan akka nuuf bu'uuf akka immoo Waaqayyootti dhiyaannuuf akka dubbii sagalee Waaqayyootti dhuguma riba dammaqneetoo bara haaraa kana haaraa jechisiisna. Bara haaraa kana akka dubbii sagalee Waaqayyootti jiraadha jalqaba gaafa jenne dubbii sagalee Waaqayyoo amma dhagaa jirru kanaan amma yoonatti qalbiin jijjiirranne yoo ta'e qalbii jijjiirrachuu danda'uu qabna.
Phexros akkuma lallaba isaatiin jalqaba gaafa lallabu gaabbii galaa jedhee lallaba jechuudha. Gaabbii galaa jedhee kiristaanota hedduu isaanitti dubbachaa ture. Nutillee maatii Waaqayyoo bara kana haaraa jechisuudhaaf bara kana keessa jirra. Bara kana immoo bara nagaa bara jaalalaa nuuf akka ta'uuf wanti jalqaba gochuu qabnu maal isiniin jedhee qalbii jijjiirrachuu danda'uu qabna. Inni biraa immoo ija hojii amantaa kan ta'e buufachuu qabna. Maaliif xaansine qalbii gaafa jijjiirranne ija hojii amantaa namni tokko kiristaan namni kun kiristaan ortodoksiidha yookaan kiristaanummaa isaatiin akkanumatti kiristaana jennee wanni ittiin beeknu tokko jalqaba yoo jiraatu qulqulluun Phaawulos wangeela isaa gubbaarratti wantoota nu tarreessu sagalan ni jiru jechuudha. Isaan kana laallaa jechuudha. Isaan kana gabaabsinee wajjin ilaalla. Kanaaf gaafa qabxii kana laallee finnu mo'annu eeggatu qalbii jijjiirrannee hojii kana hojjennee gaafa jennu eessatti dhiyaannaa dhiiga fi foon gooftatti dhiyaannaa waan ta'eef jalqaba garuu iji hojii kiristaanaa kiristaanii tokko kiristaanaa kiristaanii tokko dhuguma kiristoosin fudhateera hojii gaarii hojjechaa jira. Mallattoon inni irraatii beekamu kan qulqulluun Phaawulos yookaan akka pirinsipilii yookaan akka qajeeltuu itti nuuf kaa'ee yoo jiraate Galaatiyaa boqonnaa 5 lakkoofsa 22 gubbaarratti akkuma laallu kiristaanii tokko dhuguma kiristoosin fudhatee jira yoo ta'e jira. Kiristaanii tokko dhuguma mallattoo isaatiin akka Waaqayyootti ajaja isaatti yoo na jaalatan ajaja koo eegaa jedhee Yohaannis boqonnaa 14 gubbaarratti akkuma dubbate sana ajaja isaa eegeera. Namni kun kiristaanaa namni kun bara haaraa kana bara haaraa jechisiisuudhaaf mallattoon inni bara haaraa kana keessatti jalqaba gonfachuu danda'u qabu maal seetan jalqaba irratti jaalala jechuudha. Jaalalli yoon jiraanne qajeeltoo kiristaanummaa keessattis namummaa keessattis mataa keenya wajjiniin jalqaba jaalala qabaachuu qabna. Ofii keenya jaalachuu qabna. Ixxaansine hiriyaa keenya jaalanna. Macaafni qulqulluun maal jedha? Hiriyaa kee akka mataa keettiin jaaladhu jedha. Ofii oli jaaladhu hin jedhu. Gaafa ofii ol jaalatte gabroomtaaf jechuudha. Ofii gadis hin jaalattu nama sana tuffatta. Akka eenyutti jaalatta? Akka mataa keetitti. Namni immoo jaalala hin qabne inni ilmoo seexanaati. Mallattoo seexanaa namni kun nama seexanaati nu ejjisus keessa tokko nama jaalala hin qabne. Jaalala yoo hin qabaanne nuti ilma Kiristoos dhiiga isaatiin bitan nun jechisuus jechuudha. Tokkoffaa Yohaannis irratti nu kaa'eera jechuudha. Kanaaf hundumti keenya wanti jalqaba qabaachuu qabnu jaalala. Lammaffaan nagaadha. Nagaan nu barbaachisa. Nagaa kan nuuf kenne Waaqayyo eenyuudhaaf kenne duuka boota isaa gaafa samii gubbaar dachee kanarratti du'a mo'ee du'aa ka'ee deemu nagaa koo siniifan kenna jedhe. Kanaaf nagaa kana mataa nagaa kan ta'e isaadha. Sadaffaan amantiidha. Amantiin immoo wanta hundumaa oliidha. Amantiin immoo wanta hunduma kan nuuf agarsiistudha. Amantiin wanta abdii godhanne kan nuuf mul'istudha jedha Ibroota boqonnaa 11 lakkoofsa 6 irratti. Amantiin immoo bara haaraa kana keessatti yoo hin jiraanne ta'u bara haaraa nuun jechisu jechuudha. Amantiin qabnoote. Maaliif amantaa miti amma kan barbaachise ilaala. Amantaa qabna garuu garaagarummaan keenya eessatti jira? Amantii irratti. Amantiin waan baay'ee nuuf gooti, waan baay'ee nuuf raawwatti. Kanaaf bara haaraa kanatti amantaa qabnu keessatti maal mul'isuu qabna? Amantii keenya mul'isuu danda'uu qabna. Inni itti aanu qabxii afuraffaa irratti kan kaafnu tolummaadha. Tolummaa, arjummaa akka afuraffaatti shanaffaan gammachuu kanneen yoo kan nuuf kenne Waaqayyo gooftaa keenya sila ta'eedhaaf nus immoo tolummaas arjummaas rakkataa gargaaruudhaan keessattuu bara haaraa kana keessatti kiristaanonni lafa jiranitti inni kun gaafa ayyaana bifa gammachuutiin gammachuu inni ollaa keenya gaafa waan garaagaraatiin gadda jiru nama gadda itti jiru sana deemne jajjabeessine maaliif bara haaraa kan nu eegsisisu gaafa hiriyaan kun nu biraati bara haaraa na wajjin kabajedha bara haaraa kan jennu jechuudha. Inni itti aanu garraamummaadha. Garraamummaa qabaachuu qabna jechuudha. Kuma tokkoffaa Phexros boqonnaa 1 lakkoofsa 3 gubbaarratti nuuf kaa'ee qajeeltoowwan kana nuuf kaa'a jechuudha. Garraamummaa qabaadhaa, beekumsa qabaadhaa, waliitiif na'aa, obsa qabaadhaa. Kanneen kan nuuf kaa'u kana keessa tokko garraamummaadha. Garraamummaa amma Waaqayyo nuuf kenne. Garraamummaa isaatiin, jaalaluma isaatiin samii gubbaarraa bu'ee nuuf salphate. Nuti fannoo jalatti gidiraa inni nuuf fudhate ilaallee garraamummaadhaan waliif yaaduun, waliif obsa qabaachuun nu barbaachisa. Inni itti aanu obsaadha. Kana isiniif kaaseen jira. Inni dhumaa mataa ofii bituudha jechuudha. Mataa ofii bituudha. Maalirraatii binna mataa ofii? Cubburraatii binna. Ajaja Waaqayyoo eeguu dhabuurran. Abboota darban irraa barachuu danda'uu qabna. Kan akka Addaamiin faan maal ta'aniiti ajaja Waaqayyoo itti kenne eeguu dhabuudhaan. Barri kun bara haaraa akka nu eegsisu yoo jenne mataa ofii bituu qabna. Cubburraa fagaachuu qabna jechuudha. Qalbii jijjiirrachuu qabna akkuma jalqaba isiniif kaa'e. Gara fooniif dhiiga gooftaatti dhiyaachuudhaaf qalbii jijjiirannaa eenyutti abbaa gaabbii keenyatti dhiyaannee seerota qalbii jijjiirannaa barbaachisan fudhanneeti kan dhiiga fi foon gooftaatti dhiyaannu sila ta'eedhaaf
mataa ofii bituun nu barbaachisa. Akkuma wangeela Efesoon gubbaarratti nuuf kaa'u kana Kiristoosin uffachuu qabna. Maaliin uffanna qalbii jijjiirrannaadhaan? Lubatti of agarsiisne jechuudha. Lubatti of agarsiisaa jedha miti inni nuuf dubbateera. Namoota baay'ee of fayyisu dhaqee lubatti of agarsiisi jedhaan jechuudha. Nutis immoo bara kanatti qalbii jijjiirrannee Kiristoosin fudhachuun Kiristoos wajjiniin jiraachuun nu barbaachisa akka ija isaatti deemu. Ija isaa yoo eegine ammallee nuuf hin ta'u. Qalbii jijjiirrannaan keenya jireenya nuuf ta'uu danda'u qaba. Du'aaf nuuf ta'uu hin qabu jechuudha. Namni ija isaa eegu namni dhugumaan jaalala Waaqayyoon qaba. Waaqayyoon jaaladhaa. Ani Waaqayyoo wajjinan jira jedhu qajeeltuuwwan amma kaasne kanneen namni qabu nama bara haaraatti ceedha jechuudha. Yoo kana dura hin goone jiraanne ammarraa kaafne jaalala nagaa wantoota amma kaafne kanneen qabaachuu danda'u qabna. Namni kana qabee dhuguma Kiristoos wajjiniin jira jechuudha. Bara haaraatti ce'ee jira jechuudha. Kanaaf kiristaanonni lafa jirtaniif iddoo jirtanitti hundumtuu dubbii sagalee kana kan dhagaa jirtan dubbii sagalee kana akkasuma haasa'u miti kan ittiin jiraannudha. Kan ittiin jireenya keenya jijjiirannu ta'uu danda'u qaba. Inni dhumaa foonii fi dhiiga gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoos fudhachuu qabna. Maal gaafa taane qalbii jijjiiranne isiniin jedhe jala qabarratti. Itti aansinee maalidha? Ija hojii hafuurawaa kan ta'e kanneen gaafa qabanne qalbii jijjiirannaa keessatti argamu jechuudha kunneen. Wantoota bara haaraa jechiisanidha. Kanaaf fooniif dhiiga gooftaa fudhannee bara kanarra eebba araara nagaadhaan nagaa yoo dhabna ta'e gara nagaatti eebbaan abaarsan yoo durra ta'e amma immoo gara eebbatitti gara namoota eebbisuutti arrabni keenya nama abaaraa ture yoo ta'e amma gara eebbatti arrabni keenya nagaa namootaa dhooggaa ture yoo ta'e amma arraba keenya eessatti finnuu qaba nagaatti jechuudha. Namni fooniif dhiiga isaa fudhate akkasuma nagaa qaba. Gaafa immoo fooniif dhiiga gooftaa keenya fudhannu qoromsii biyya lafaa baay'achuu danda'a. Namni garuu amantii qabu kana keessa darbaa duratti isiniif kaaseen jira. Amantaan keenya tokko ta'uu danda'a. Amantiin namoota achi keessa jiranii murteessadha. Kanaaf bara kanatti nagaadhaan jaalalaan kiristaanonni hunduyyuu warri dubbii sagalee kana dhageechan qalbii jiraatanii abbaa gaabbii keessanittiin dhiyaattanii qajeeltoowwan kanneen kana raawwanne isa amma kaasne hunda isaanii raawwanne fooniif dhiiga gooftaatti qulqullummaadhaan dhiyaachuu danda'u qabna jechuudha. Bara bituu qabna. Ogummaadhaan deddeebi'uu qabna. Ogummaan jalqabaa Waaqayyoon beekuudha. Bara bituun immoo cubburratii fagaachuudha. Jalqaba mata duree keenya irratti akkuma kaasne bara bitaa jedhe. Bara bituun cubburratii fagaachuudha bakka waan biraan qabuuf keessatti. Ogummaan immoo Waaqayyoo beekuudha. Waaqayyoo gaafa beekne immoo qajeeltoo san hundumaa ni raawwanna. Dubbiin sagalee Waaqayyoo afaaniin dubbatamee qofa kan dhiifamu miti jechuudha. Kan ittiin jijjiiramnu ta'uu danda'u qabaata. Malee akkasumaan akka seenaatti waan haasamu miti. Ittiin jiraachuu qabna. Warri dubbii sagalee kana dhageechan hundumti akka ittiin jiraannu Waaqayyo gooftaan hunduma keenya nu haa gargaaru. Hunduma keenyaaf immoo isa baranne kanaan firii 30, 60, 100 buufannee akka ittiin jiraannu inni nu haa gargaaru. Baricha bituudhaan ogummaadhaan deddeebi'aa jedhee kan nu gorsee kan nutti dheekame galanni Waaqayyo gooftaa keenya uumaa keenya Iyyasuus Kiristoosiif haa ta'u. Hundumti keechan baga bara haaraa keessan irra deebi'esniin jedha galanni Waaqayyoof deessoo haadha isaaf ulfaatoo fannoo isaaf haa ta'u. Ameen. Egaa obboleessi keenya waggaan haaraa ija amantaa keenya maal akka fakkaatuu fi nutis immoo akkaataa kamiin simannee kabajuu akka qabnu irratti yaada bal'aa kaasanii nu gorsanii jiru. Obboleessa keenya nu barsiisaniif Waaqayyoon sagalee jireenya isaanii dhageessisu jecha itti aansuun egaa keessummaa ayyaana qabna. Keessummaan ayyaanaa keenya kun eenyu kan jedhu guutuu qophichaa irraa kan hubattan ta'a. Egaan guutuu qophichaas qopheessuun waayilotaan keenya Daaqun Tolaa Asfaa'uu fi obboleettii keenya faarfattuu Feeneeta ayyaanaati daawwannee walitti adeebinu. Iyyoolee abaaboon daraareera. Galata Waaqayyoo ifni nuuf ifeera. Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya nagaa isin gaafachuu hin daganne. Kun qophii addaa ayyaana bara haaraa 2018 sababeeffachuun kutaa miidiyaaf odeeffannoo waldaa duuka buutaa isin qopheessa. Maarreen nutis waggaa bara kanaa sababeeffachuudhaan keessummaa addaa tokko qabannee isiniif dhiyaachaa jirra. Egaan faarfattoota waldaa duuka buutaa waliin kan asitti argamudha. Gara mana keessummaa keenyaatti imalaa jirra. Hanga xumura sagantaa keenyaatti waliin tura. Adeemu.
nu gaa'eera baraara kanaan gooftaan nu gaa'eera ni faarfannaa gammaanneerra ni faarfannaa gammaanneerra baraara kanaan gooftaan nu gaa'eera baraara kanaan gooftaan nu gaa'eera. Oo jennee dhufne oo jennee Baraharadaan bukeessanii gooftaan mana keessanii warri kun bara jaalalaa ta'uun na jala warri kun bara dageenyaa ta'uun na jala. kabajamtoota daawwattoota keenya magaalaa Shaggar kutaa magaalaa Koyyeeffachee mana abbaa keenyaa Sooraa Galataa Luba Yohaannis Tashoomitti argamnee jirra. Qophii ayyaana bara haaraa kan 2018 sababeeffachuun mana isaaniitti isaan waliin kan dabarsinu ta'a hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin tura. Warri kun bara jaalalaa ta'uun na jala jedha. Kabajamtoota daawwattoota keenya qophii keenya ayyaana bara haaraa sababeeffachuudhaan mana abbaa keenya Sooraa Galataa Luba Yohaannis Tashoomitti argamnee jirra. Maarree isaanii wajjin turtii taasisna. Isinis hanga xumuraa qophii keenyaatti nu wajjin ta'an afeerraa keenya. Tole egaa abbaa keenya afgaaffii ayyaana waggaa bara 2018 yommuu taatanii guyyaarraa mana keessanitti haala bareedaadhaan nu simachuu keessaniif maqaa Waaqayyootiin guddaa isin galateeffanna. Isinis galatooma. Mee Sooraan Galataa abbaan keenya eenyu daawwattoota keenya wajjin ol baraa? Galatooma kana fuula qulqulluu waaqa tokko ameen. Egaa Sooraa Galataa Luba Yohaannis Tashoomee eenyu kan jedhuu fi Yohaannis tajaajilaa mucaa xiqqaa mana kiristaanaa Ortodoksii keessatti tajaajilaa jiru. Ani dhaladhee kan inni guddadhe godina Lixa Shawaa Aanaa Jalduu magaalaa Shukuteetti. Yaa'u achumatti sadarkaa barnootaa koo sadarkaa tokkoffaas sadarkaa lammaffaas achumatti xumure. Akkasuma immoo barumsa amantaas achumatti kan ani abbootii irraa baradhee tajaajila lubummaatiif kan qaqqabe jechuudha. Kana fakkaata. Mee abbaa keenya maatii keessanii wajjin ijoollummaa keessanitti ayyaana bara haaraa akkamitti kabajaa turtanii? Ayyaanni bara haaraa immoo mataa isaatiif maal jechuudha? Tole galatoomaa egaa jalqaba yaa'u ayyaanni bara haaraa maalidha isa jedhudha yeroo kaanee wayya hunduma caala. Bara haaraa yeroo jennu Waaqayyo Gooftaan nuuf irruma caalaa baroota haaraa yookiin immoo bara umurii dabalataa nuuf laatee itti gaabbii gallee waan gaarii bakka itti hojjechuudhaaf bara itti hojjechuudhaaf yaannu carraa nuu laatu isaa kan ittiin hubannu. Yaa'u kanarratti egaa yeroo baay'ee keessumatti iyyuu naannoo Oromiyaa keessatti
barri haaraa haala ho'aadhaan kan kabajamu. Kanaaf daa'imummaa irraa kaasnee nutis maatii wajjin yeroo kabajannu haala addaatiin kan nuti kabajnu. Kana yeroo jennu maal inni keessumattuu egaa akkuma dubbanne naannoo Oromiyaa irratti gooftaan Waaqayyoo dukkana yookiin bacaqii gannaa irraa nu baasee gara biraatti nu fideera, booqaa biraa agarreerra jennee amantaa qofa wajjiniin osoo hin taane aadaaf amantaan osoo waliin dhiibiin kan kabajamu jechuudha. Kana yoo jennu maal inni jalqabuma irraa kaasnee yoo ilaalle egaa gooftaan keenya Waaqayyoo akkuma gooftaa Yesuus Kiristoos biyya lafaa dhufee bara dukkanaa sanarraa fannoo irra oolee ifa isaatiin nutti mul'ate yookiin immoo fannoo irra oolee akkuma nuuf ifa ta'e barri haaraa isaan fakkeeffamaa jechuudha. Ganna irraa kan dursu bara moofaarraan akkuma fakkeeffamu gannaan booda kan jiru immoo bara haaraan immoo bara dhiifamaa waan ta'eef bara dhiifamaatiin kan fakkeeffamudha waan ta'eef kanaaf egaa gammachuudhaan keessumattuu naannoo Oromiyaa irratti Oromoon maal jedha lagni guutee ture amma hir'achaa jira kanaaf wal arguu jalqabne irra jedha akkuma yeroo durii cubbuudhaan ilmi namaa Waaqayyoo irraa gargar fagaate garuu bara haaraa irratti yookiin immoo bara Waaqayyoo fannifamee ilma isaa tokkicha nuuf laatee fannoo irra ooletti garuu ilmi namaaf Waaqayyoo walitti araaramee akkuma ture namni fi walirraa fagaate firri walirraa fagaate hollaan walirraa fagaate hundi bara haaraatti yeroo itti wal argu waan ta'eef gammachuu guddaadhaan kan nuti kabajnu jechuudha. Tolemee egaa gaaffii kanarraa osoo hin bahin ijoollummaa keessanitti keessumaa mee gara daa'imummaatti yeroo horii tiksuu yeroo mana kiristaanaatti fiiguutti yeroo sanatti isin deessina ijoollummaa keessan ayyaana waggaa akkamittiin simattu akkamittiin kabajaa turtan? Tole galatoome. Bara ijoollummaa keessaa keessumattuu barataa dalbataa taanee kan nuti dabarsaa turre waan ta'eef harka caalaa kanaaf mana kiristaanaa keessatti nuti kan nuti dabarsaa turre yeroo sanatti daa'imummaas taane aga dandeenyetti keessumattuu immoo maatiin irraa dhaladhe maatii lubaa waan ta'aniif harka caalaa mana kiristaanaa irraa fagaannu ture. Kanaaf mana kiristaanaa wajjin walitti dhufeenya nuti qabnu ayyaana waggaa irratti keessumattuu mana kiristaanaa keenya qulqulluu Goorgisii Shukutee ayyaana waggaa irratti sagantaa addaadha yeroo baay'ee kan inni qopheessu daa'imummaa koo irraa kaasee abboloonni koo yookiin abboonni koo warri dur dabarsanis ayyaana waggaa irratti sagantaa addaa qopheessaniiti namoonni barumsa akka argatan kan isaan taasisanidha. Kanaaf isaan wajjin ta'uun yeroo baay'ee sagantaa kana kan nuti dabarsinu jechuudha. Akkuma dura sii kaasee barri haaraa kiristaanaaf fakkeenya kakuu moofaaf kakuu haaraa waan ta'eef ganniif birraani mana kiristaanaa keenyatti haala ho'aadhaan kan inni kabajamu. Keessumattuu immoo sabni nuti irraa dhalannee guddannees tibba kana tibba haala addaatiin waan ta'eef kan inni kabajuu fi nu biratti yeroo daa'imummaas haala ho'aadhaan kan kabajamu jechuu barbaada. Mi'a mammoo gara waldaa duuka bootaatti isin deebisa. Waldaan duuka bootaa mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo keessatti bu'aa inni buuse maali? Isin immoo akka tajaajila waldaa duuka bootaa yeroo jalqabaatti achitti si qacaramtanii dhaabbiidhaan hojjechaa turtanii achi keessatti bu'aa ba'iin si mudate maali maal fakkaata? Galatooma. Waa'ee waldaa duuka bootaa yoo kaasnu waan baay'ee kaasuu dandeenya. Dhugaa dubbachuuf carraa argadhee ani waldaa duuka bootaa tajaajilaa jalqabaa ta'uu kootiif baay'ee gammachuu guddaatu natti dhaga'ama. Maaliif yoo jenne waldaan duuka bootaa bu'uura tajaajila afaan Oromooti jedheen yaada. Abbootiin tajaajila afaan Oromoo irratti dadhaban baay'een isaanii jiru. Kan uummata fuulduratti ba'anii hin beekamne waldaan duuka bootaa erga dhufee garuu tokko abboota san barbaachuun ture lammataa immoo tajaajila afaan Oromoo irra caalaa laachuudhaaf waldaa tattaafachaa ture waan tureef tajaajila kana keessa galeetu ani tajaajila kana tajaajiluu kootiif carraa guddaan qaba jedheen yaada. Maaliif yoo jettani yeroo sanatti akka ammaa kana haalli mijataan hin turre dhiyoodha barrisa haa ta'u malee akka amma miseensa baay'ee qabu amma tajaajilaaf haalli mijataan akka jiru kana hin turre yeroo sanatti jechuudha. Keessa darbee kitaaboleellee yeroo maxxanfamanii raabsamanii kitaaba ofii keenya harkatti baannee aga lafa fagoo fa'aa yeroo itti deemuutu ture. Tajaajila afaan Oromoo kanaan gahuu fi abbootiin ciccimoon nu duuba yeroo sanatti turan jiru dadhabbii waldaa duuka bootaa keessatti taasisan jechuudha. Isaan irraa nuti ergama fudhannee tajaajilawwan garaagaraa gochaati kan ture jechuudha. Kana isin jedhu maalinni humnaan dandeettii xiqqoo qabnuun waldaa duuka bootaa yeroo tajaajilu gammachuu guddaadhaan ture dhugaa dubbachuuf yeroo sanatti. Kanaaf waldaan duuka bootaa anaaf bu'uura irra caalatti tajaajila kiyyaan akkan guddadhu akkan cimu kan na taasise waldaa duuka bootaas waan ta'eef waldaa duuka bootaa keessa tajaajilli ture tajaajila hedduudha bal'aadha.
irra caalaa yaa abbootii gargaaruu hergamuun yeroo sana tajaajilan bakka garaagaraa deemuun baay'ee tureera. Yaa tajaajilli akkasii kun amma haala nageenyaa irraa kan ka'e baay'ee waan qorre fakkaata malee yeroo sanatti tajaajilawwan hedduu ture. Yaa obboleessi kiyya sirriitti beeka. Qiddaasii afaan Oromooillee yeroo sana yeroo jalqabamutti yeroo jalqabaaf waldaa duuka bu'ootaatu gara kutaa magaalaa Shaggaritti fidee tajaajila qiddaasii afaan Oromooillee kan jalqabsiise jechuudha. Kanaaf waan ta'eef waldaan duuka bu'ootaa bu'uura tajaajila afaan Oromoo keessatti isa cimaadha jedhee kanan yaadu. Isaan booda waldaaleen biroollee akka isaan ka'an kan taasise waldaa duuka bu'ootaa waan ta'eef kanaaf tajaajilli waldaa duuka bu'ootaa bal'aadha. Jalqabuma irraa kaasee tajaajila waldaa duuka bu'ootaa isa jalqabaa yookiin immoo hojjetaa waldaa duuka bu'ootaa dhaabbataa isa jalqabaa ta'eetu gara tajaajilaa kanatti galuun koo immoo anaaf carraa guddaadha jechuun barbaada. Mee yeroo sana keessumaa bara 2006 gara tajaajila waldaa kanaatti gaafa dhufnu baay'inni namootaa jiranis haalonni yaa'ii mooraa jiranii haalonni giddugala kana jiran baay'ee walxaxaadha. Baay'ee walxaxaa qofa osoo hin taane immoo yeroo ija siyaasaatiin ilaalamaa turreetu jira jechuudha. Yookaan immoo akkuma waliigalaatti waldaan kun yeroo ibsa adda addaa irratti ba'aa ture. Isinimmoo yeroo sanatti keessumaa tajaajila afaan Oromoo taatanii tajaajila afaan Oromoo babal'isuudhaa fi Finfinnee keessatti haala akkamiitiin waldaa duuka bu'ootaa biiroo banattanii hojii jalqabdanii chaalenjii yeroo sana ture maal fakkaata? Galatoomii. Maal sitti fakkaate? Yeroo sanatti yaa tajaajilli waldaa duuka bu'ootaa keessa turani harki caalaanii tajaajiltoota ciccimoo turani. Keessumatti iyyuu daaqon Dr. Naahimii yoo fudhanne baay'ee nama cimoo turanii luba Misgaanuu Hagaasaa fa'aatu ture na abboota ciccimoo seera qabeessan deemuu danda'antu ture na baay'ee rakkinoota jiran hunda haala salphaa ta'een kan nuti irra darbaa turre. Tajaajilli afaan Oromoo baay'ee rakkisaa ta'ullee akka waldaa duuka bu'ootaatti garuu haala gaariidhaan baay'ee sodoon rakkatiin iddoo walitti qabamumsaa naamni kana yoo ta'e malee iddoo gaggaarii geenyee tajaajilas kennaa turre. Hunduma caalaa garuu qorumsaawwan turan Waaqayyo irra nu dabarsee waldaan duuka bu'ootaa babal'atee guyyaa har'aa kana ga'umsaa waan salphaan turre. Yaa akka salphaatti har'a dubbannus jechuudha. Maaliif yoo jenne namoonni baay'een itti kutaa magaalaa Finfinnee keessas ta'uu baatu naannoowwan garaagaraatti itti reebamanii miidhamanii hidhamanii hojiirraa ari'amanii waan baay'ee qorumsa waan baay'eetu irra ga'ee ture jechuudha. Isa qofaa miti. Dhugaa dubbachuuf tajaajilaaf yeroo gara waldaa duuka bu'ootaatti dhufnu ani yeroon hojjetaa jalqabaa ta'ee gara waldaatti dhufu qorumsaan waan baay'ee akka dhuunfaatti qorumsi dabarsee jira. Kana jechuun maaliif tajaajilli afaan Oromoo lafa qabatee deemuu akka qabu hawwiin qaburraa kan ka'e jechuudha. Tajaajila afaan Oromoo dhabuurraa kan ka'e namoonni baay'een hoolonni baay'een mana kiristaanaa keenyarraa nyaatamaniiru. Namoonni nuti beeknu kiristaanonni nuti beeknu baay'een isaanii of biraa dhabneerra. Haa ta'u malee egaa tajaajiltoota amma maqaa isaanii si kaase kana wajjiniin yeroo sanatti isaan waldaa kana hundeessanii gara waldaa kanatti nu waamanii nuun hirmaachisuun isaanii nuuf carraa guddaadha. Qorumsaawwan hedduun darbanis akka salphaatti garuu Waaqayyoon qorumsa sana dabarsee har'a waldaa duuka bu'ootaa dameewwan garaagaraa godhatee akka mana kiristaanaa immoo akka waliigalaatti waraqaa beekamtii argatee tajaajila guddaa keessa jiraachuun isaa yaa qorumsaawwan hedduu keessa darbeeti iddoo kana kan ga'e jechuun barbaada. Isuma waa'ee waldaa keessaan bahin egaa waldaan kee duuka bu'ootaa asirra ga'ee jira. Kan inni sadarkaan asirra ga'es gahaa miti. Waldaan duuka bu'ootaa gara fuulduraatti maal gochuu qaba jettanii yaaddu? Galatooma. Waldaan duuka bu'ootaa yaa gara fuulduraatti akkuma beekamu kaayyoowwan garaagaraa qaba. Ammaaf akkuma ta'e tajaajila afaan Oromoo jalqabame asirra ga'uunsaa carraa guddaadha jedhus hojiiwwan hedduu kanaaf jira. Keessumatti iyyuu mooraa yaa'ii keessatti fa'aa bakka garaagaraatti bakki tajaajilli wangeelaan geenye hedduun waan jiruuf ammas waldaan duuka bu'ootaa iddoo sana gahaa jedheen yaada. Keessumatti iyyuu mooraa yaa'ii barattoota olaanoo irratti irra caalaatti waldaan duuka bu'ootaa gara fuulduraatti sirriitti moojulii garaagaraa qopheessee tajaajila babal'isee afaan Oromootiin barattoota yaa'ii mooraa mana barumsaa olaanoo irraa ba'an sirriitti barsiisee gadhiisa jedheen yaada. Hunduma caalaa garuu ka'umsi amma waldaa duuka bu'ootaa irra jiru ka'umsa cimaa fi waldoolee biraatis barumsa ta'u jedheen yaada. Keessumatti iyyuu karaa onlaayinii koorsiiwwan garaagaraa laachuu obboleeyyan keenya biyya alaa jiran carraa barumsa afuuraa hin arganneef illee carraa barumsa afuuraa laachuun
waan salphaa mitinna. Kana caalaa garuu ammas barattoota hedduu barsiisee gara tajaajilaatti baasuu waldaa danda'u waan ta'eef irra caalaa immoo barsiisota bakka bu'oota ta'an akkuma amma leenjisaa jiru kolleejiiwwan afuraa yookiin yuunivarsiitiiwwan afuraa banee waldaan duuka bu'ootaa gara fuulduraatti gara tajaajilaatti gala jedhee abdiin qabaan. Tolee mana keessan teessanii kan daawwachaa jirtan qophii ayyaana baraaraa bara 2018 sababeeffachuun kutaa miidiyaa kan odeeffannoo waldaa duuka bu'ootaa wiirtuu muummee isiniif qopheesseera. Maarree nutis guyyaa irraa mana abbaa keenyaatti argamne isaanii wajjin turtii addaa gochaa jirra. Isin amma xumuraatti nu daawwadhaa isiniin jenna. Tolee egaa abbaa keenya isin tajaajilaa hunda galeessaa, faarfataadhaa, lubaa akkasumas immoo barsiisaa wangeelaati. Mee faaruu keessan keessaa tokko faarfannee gara qophii keenyatti adeemu. Qulqullummaa kee argee gooftaan si jaallate kan raftiin baanne garaa kee itti baatte Amaanu'eel isa fayyisaa siin jechuu akkamiin nan obsaa. Amaanu'eel isa fayyisaa siin jechuu akkamiin nan obsaa. Qulqullummaa kee argee gooftaan si jaallate kan lafni hin baanne barruun kee itti baatte. Amaanu'eel isa fayyisaa siin jechuu akkamiin nan obsaa. Amaanu'eel isa fayyisaa siin jechuu akkamiin nan obsaa. Qulqullummaa kee argee gooftaan si jaallate kan lafti hin baanne garaa kee itti baatte. Amaanu'eel isa fayyisaa siin jechuu akkamiin nan obsaa. Amaanu'eel isa fayyisaa siin jechuu akkamiin nan obsaa. Jireenya ilmoo namaa badeeni ture seenaan eenyummaa deebiinee nuti iddoo dureetti yaada keenya miti yaada Waaqayyooti. Qulqullummaa kee argee gooftaan si jaallate kan lafti hin baanne garaa kee itti baatte. Amaanu'eel isa fayyisaa siin jechuu akkamiin nan obsaa. Amaanu'eel isa fayyisaa siin jechuu akkamiin nan obsaa. Raggumee fayyuun dhala namaa dhalatee qorichi hundumaa qomoo daawwitii karaa argatee amantoota fayyuun dhugaa baatee. Qulqullummaa kee argee gooftaan si jaallate kan lafti hin baanne garaa kee itti baatte. Amaanu'eel isa fayyisaa siin jechuu akkamiin nan obsaa. Amaanu'eel isa fayyisaa siin jechuu akkamiin nan obsaa. Reeffa Bushaatiif maqaan Waaqayyoo Waaqa keenyaa kan galateeffamee fi kan kabajamee nuuf haa ta'u. Tole egaa abbaa keenya faaruu gaafa jennu maal jechuu keenya hubannoo waa'ee faaruu irratti. Egaa faaruu jechuun akkuma jecha isaarraa yoo hubannu jajachuu jechuudha. Kana yoo jennu egaa keessumatti yoo manni kiristaanonni warri Waaqayyotti amananii Waaqayyoon kan ittiin galateeffatanidha. Faaruun kakuu moofaas kakuu haaraa keessas tureera. Keessumatti iyyuu kiristaanonni gammachuu isaanii kan ittiin ibsatan. Irra darbee immoo akka kadhannaattis kan oolu faaruuni. Kakuu moofarratti yoo ilaalle akkuma uummanni Israa'el
biyya Gibxi irraa yookiin immoo Misir irraa yeroo ba'anitti faarfannaadhaan Waaqayyoon gammachuu isaanii ibsanii galateeffataniiru. Kanaaf faaruun Waaqayyoof ilmi namaa kan ittiin wal argu yookiin immoo gammachuu isaa kan ittiin ibsatudha. Kanaaf egaa keessumattiyyuu dhimmoota faaruu irratti wantoota baay'eetu ka'u gara fuulduraatti ibsuu dandeenya. Hunda caalaa garuu faaruu jechuun Waaqayyoof galata kan ittiin dhiyeessinu nutiif Waaqayyo kan ittiin wal agarru hiikaa jedhu lolaannee fi gaarii. Egaan itti fufuma waa'ee dhimma faaruu irratti abbaa keenya yeedaloon maalii walaloon immoo maalii mee kana irratti ibsa xiqqoo keenya. Keessumattiyyuu faarfannaawwan dur abbootiin keenya faarfachaa turaniif faarfannaawwan amma dhiyeenya kana hojjetamaa jiranii wal bira qabne yoo ilaalle faarfannaa hedduu hunda jechuu odoo hin taane faarfannaawwan darbinee ilaallu garuu faarfannaa xiyyeeffannoodhaan hojjetaman jedheen yaadu hunduma caalaa garuu yaa dursa faarfannaan akkamitti hojjetamuu qaba ture yookiin immoo maal of keessaa qabaachuu qaba ture isa jedhu odoo ilaallee gaariidha jedheen yaada. Faarfannaa yeroo hojjennu hunduma caalaa hafuuraan taanee hojjechuutu barbaachisaadha. Abbootiin keenya dur kadhannaadhaan ta'anitti kan isaan keessumattiyyuu faarfannaa kan isaan hojjetan jechuudha. Kanaaf qulqullichi Phaawulos illee gara warra Efesoon boqonnaa 5:19 irratti ergaa isaa yeroo ergu qooqa hafuuraa garaagaraatiin faarfannaa galataatiinis weedduu hafuuraatiinis wal harkaa fuudhaa laphee keessanirraa faarfannaa galataa Waaqayyoof dhiyeessaa kan jedhu. Kana yoo jennu maalinni laphee keenyarraa kan faarfannaan dhiyaachuu qabu yookiin immoo qophaa'uu qabu jechuudha. Manni kiristaanaa keenyas kan barsiistu isa kana qofaa miti. Egaa akkuma jalqaba irratti kaasne gammachuudhaa fi jenneerra akkuma qulqulluu Yaaqoob ergaa isaa irratti boqonnaa 5:3 irratti kaase warri gammadan yoo jiraatan faarfatanii akkuma jedheetu dubbate faarfannaan gammachuu keenya kan ittiin ibsinu illee yoo ta'e laphee keenyarraa ta'uu garuu qabaa jechuudha. Kanaaf baay'een keenya yeroo baay'ee laphee keenyarraa osoo hin taane afaan keenyaan qofa Waaqayyoon kan nuti galateeffannu jechuudha. Kanaaf Waaqayyo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos uummanni kun afaan isaa qofa na galateeffata lapheen isaa garuu kan narraa fagaate jedhee akkuma dubbate faarfannaa yeroo faarfannus ta'e yeroo hojjennu taayitaaf osoo hin taane yookiin beekamtiif osoo hin taane Waaqayyoon ittiin galateeffachuuf laphee keenyarraa yoo ta'e hafuura qulqulluudhaan taane kadhannaadhaan taane Waaqayyoon tajaajiluuf yookiin immoo galateeffachuudhaaf faarfannaan kan nuti itti fayyadamnu jechuudha. Garuu bara keenya keessa akkamittiin jira haalli kun jennee yoo ilaalle namoonni baay'een qarshii waan qabaniif qofa faarfannaa faarfachuu kan barbaadan baay'ee isaanitti jiru. Isa kana egaa obboleeyyan keenya nu dura jiran faarfattoonni irra caallatti hojii fudhatanii osoo ilaalanii gaariidha jedheen yaada. Walaloon keenya akkam fakkaata, yeedaloon keenya akkam fakkaata isa jedhu adda baafachuutu nurra jiraata jechuudha. Yeedaloo yeroo hojjennu keessumattiyyuu sirbaawwan bara kana jiran wajjin wal fakkaataa nama gara sirbaatti fidamu gara hafuuraatti yaadachiisa isa jedhu adda baafachuutu nurra jiraata. Yeroo tokko faarfannaawwan garaagaraa yeroo raannu faarfannicha dhaggeeffachaa sirba tokko yeroo itti yaadannuutu jira. Faarfannaan kun nama gara hafuuraatti fidamu gara sirbaatti yaadannoo isaa fide isa jedhu adda baafachuutu nurra jiraata jechuudha. Kanaaf gara hafuurummaatti fiduu caalaa gara sirbaatti akka yaadan akka dargaggoonni gara sirbaatti deeman kan godhan baay'ee isaanitti jiru waan ta'eef faarfannaan keenya hafuura qulqulluudhaan ta'e namoota kan barsiisu kiristaanota laphee kan cabsu gara Waaqayyootti kan deebisu boo'ichaaf ililleedhaan gara Waaqayyootti kan deebisu ta'uu qaba jedheen yaada. Tole egaa akkuma isin amma kaastanii faaruuwwan faarfattoota jalqabaa gara jalqabaa yoo ilaalle fakkeenyaaf Daaqon Garramuu Baay'isaa kaasuu dandeenya. Waaqayyoo lubbuu isaa jannataa qanansiisu luba Soorii Giddatoo kaasuu dandeenya. Faarfataa Adaanaa Magarsaa fa'aa kaasuu dandeenya. Faarfannaan isaanii baroota ce'anii yaadatamu yeroo faarfatamu namoonni hin bu'u. Isaan kun humna cimaa qabu jechoonni numti isaan fayyadaman illee humna cimaa qabu. Baroota keenya keessas egaa baay'een isaa in argina akkuma isin amma kaasaa turtan. Mee faaruu sana akka hojjettanii fi eenyu fakkeenya bu'uura kan isin godhattan ka'umsa kan godhattan fakkeenya kan isinii ta'e eenyudha. Haalonni faaruun kun ittiin hojjetaman fakkeenyaaf yoo ilaalle yuutuubii irraa gaafa ilaallu viiyuu guddaa qaba. Akka faaruu yeroo sana hojjetametti teekinooloojii hin jirreetti meesa kanarraa dubbannu. Ulfaadhu.
Dhugaa dubbachuuf yaa'u tajaajila afaan Oromoo keessatti keessumatti iyyuu tajaajila gara tajaajilaatti akkan dhufu fi faarfannaadhaan akkan tajaajilu kan na taasise jalqaba irratti abbaa koo luba Tashoomaa Addunyaa ijoollummaa kun ta'ee barattoota dilbataa walitti qabanii yeroo isaan afaan Oromoodhaan barsiisaa afaan Oromoodhaan faarfatan ture. Yaa'u keessa darbee agaa mana kiristaanaa irraa dhorkamuutti illee yeroo gaantu ture yeroo sanatti jechuudha. Tajaajila afaan Oromoodhaan wal qabateedha. Kanaaf abbootiin hedduun gara keenya tajaajilaan dhufu turan. Daa'imummaa irraa kaanee yoo ilaallu keessumatti iyyuu akkuma ati obboleessi kiyya kaastee faarfataa Adaane Suma abbaa koo Yaa'umaa koo faarfateedha. Faarfataan suni gara tajaajilaan gara keenyatti dhufee turenna. Daa'imummaa ta'ee nan yaadadha yeroo sanatti faarfannaa akkamittiin akkan hojjechuu qabu itti siqee gaafadheen ture. Fakkeenya guddaa turani tajaajiltoonni yeroo san turani gara tajaajilaatti kan isaan akka dhufnu kan nu taasisan isaan irra caala. Faarfannaa hojjechuuf garuu kan nageessanii anaani obboloota hedduutu jiru na bira luba Abiyyi kaasuu dandeenya akkasuma obboleessa kiyya Gammachiis Bultii kaasuu dandeenya keessumatti iyyuu walaloo feedaloo hojjechuudhaan kan nuuf laatanii kan dagatamuu hin qabne garuu faarfataa Fiqaaduu Caalaa kan jedhamu yeroo sanatti nu wajjiniin faarfataa turedha. Hunda dubbachuudhaaf tajaajila afaan Oromoof quuqama waan qabuuf faarfannaan kun waldaa duuka bu'ootaaf akka laatamu ofiisaaf ispoonsara ta'ee qarshii baasee gara tajaajilaatti kan nu fideessa ture yeroo sanatti jechuudha. Naasumaan galateeffachuun barbaada obboleessa koo kana. Keessa darbee immoo faarfannaan kun ba'ee gara siidiitti hojjetamee siidiidhaan akka hojjetamu kan taasise waldaa duuka bu'ootaati. Ofiisaaf abbummaa fudhatee geejjibaawwan garaa garaa ofiisaaf qopheessee obboleessa keenya mirreessaa yaa'u. Innillee tajaajila afaan Oromoo keessumatti iyyuu faarfannaa keenya kana hojjechuudhaaf bu'aa bahii hedduu keessa darbe yeroo sanatti yeroo kaameeraan hin jirretti kaameeraa ergifatee dadhabbiiwwan garaa garaa irra darbee gara tajaajilaatti kan nu fideef akka huljennee tajaajilu kan na taasise waan ta'eef sasasumaan galateeffachuun barbaada. Yaa'u tajaajilli keenya haala kanaan keessumatti gara faarfannaatti kan nuti dhufe. Tole abbaa keenya galatoomaa jecha osuma waa'ee faaruu keessaan bahini egaa Waaqayyo kennaa baay'eedhaan isin badhaase mee uummanni gara fuulduraatti gama faaruutiin isinirraa maal eegaa? Galatooma yaa akkuma jalqaba kaase faaruun kadhannaa fi kadhannaadhaan kan dhufu akkuma jalqabnetti itti fufuuf faarfannaa nuti faarfannu humna qabaatee tajaajilaawwan garaa garaa akka ittiin tajaajilan akka ta'uuf uummata akka barsiisuuf akka gara gaabbiitti deebisuuf yeroo fudhachuu qaba. Xiyyeeffannoodhaan hojjetamuu qaba jedheen yaada. Keessumatti iyyuu faarfannaawwan afaan Oromoo kan isaan hojjetaman torban tokko gidduutti walaloo fi yeedaloon qophaa'anii istuudiyoo galamanii yeroo itti ba'antu jirudha. Kana yoo laalle ciminaan osoo hojjetamiin ba'anii faarfannaawwan sun odoon dhaga'aman yeroon itti hafantu jira. Kanaaf xiyyeeffannoodhaan hojjechuutu barbaachisaa. Irra deddeebi'anii ilaaluutu barbaachisaa. Faarfannaawwan hojjechaa jiru yeroo agama akka fudhatu beekuu baadhusi uummata keenya biraan akka ga'u abdiin qaba. Hunduma caalaa garuu yaa heegumsa barbaada kadhannaa barbaada kanaaf hin ture gara fuulduraatti garuu yaa faarfannaawwan afaan Oromoo qabadhee dhufuuf hojjechaa jira. Keessumattuu faarfannaa tibba heeginee faarfannu faarfannaa hedduu hin qabnu. Fakkeenyaaf eebbifamtoonni mana kiristaanaa keenyarraa eebbifamanii yeroo yuunivarsiitiiwwan afuraa hedduurraa eebbifaman faarfannaan faarfataman illee hin jiru. Faarfannaawwan akkasii jalqaba dursuuf yaadaa waan hin jiruuf xiyyeeffannoo ergaan dabarsuu barbaadasumaan faarfannootonni keenya warri kaanis faarfannaawwan akkanarratti xiyyeeffannoo godhannee wantoota biraa dhaggeeffachuurra guyyaa sanatti faarfannaa ittiin Waaqayyoon galateeffannu hojjechuun waan dura jiraatuu fi xiyyeeffannoo koo gara sana jira. Gara fuulduraatti garuu yeroo dhiyootti akkuma ati kaaste alamima guutuu egaa Waaqayyoo nu gargaare hojjenna. Ammaaf garuu faarfannaawwan baay'eedha kanan nan yaadaa jiru. Tole keessumaa ammas abbaa keenya waan ani irra darbuu hin barbaanne tokko keessumaa faaruun tokko dargaggoota mana kiristaanaatti kan qabu isaa. Lammatammoo ijoolleewwan daa'imman kan isaan mana kiristaanaa jaallatanii mana kiristaanaatti akka keessan kanatti tajaajilaa gaarii ta'anii guddatanii kan isaan godhu faaruudha. Keessumaa faaruuwwan amma jechoota nuyi itti fayyadamnu jechoota qulqullootaaf fayyadamuu qabnu ergamootaaf yeroo fayyadamnu jira.
kan waaqummaadhaaf fayyadamnu immoo warreen kaaniif gaafa fayyadamu jira. Kun gulaaluu irratti ilaalchisuu irratti saamsurdii wanti jedhamu jira. Inni mana barumsaa sanbataa keessa. Sana irratti hanqinni guddaan hin mul'ata. Faarfannoonni keenya yeroo baay'ee yeroo isaanii qeeqaman hin argina. Irra caalaatti immoo mee qaamni bulchisaa haa ta'uu mana kiristaanaa kan isheen qabdu jechuudha. Eenyu maal gochuu qaba? Inni faarfatu, inni gulaalu, inni kennaa sana qabu jira. Fakkeenyaaf amma namni yoo kennaa qabaate malee hojjechuu hin danda'amu. Kanaaf eenyu maala godhu? Dirqama immoo namni fedhii waan qabuuf faarfachuu qaba jennee hin amanna. Manni kiristaanaa keenyas kanan gorsiti. Galatoomii. Egaa waa'ee faaruu kana yoo kaasne waan baay'ee kaasuu dandeenya dhugaa dubbachuudhaaf hunduma caalaa jalqaba irratti akkuma kaasne faaruun egaa laphee irraa kan waaqayyoon ittiin galateeffannu jenneerra. Garuu gara keenyatti hoggaa finnu hundumti keenyayyuu faarfachuu dandeenyaayi, hundumti keenyayyuu walaloo hojjechuu dandeenyaayi, hundumti keenyayyuu yeedaloo hojjechuu dandeenyaayi isa jedhu yoo kaafne Hafuurri qulqulluun tokko akkuma ta'e kennaan garuu gargar waan ta'eef hundumti keenyayyuu kennaa garaagaraa qabna. Dirqama ani walaloo yoon hojjechuu baadhe yookiin ani yeedaloo yoon hojjechuu baadhe ani yoon faarfachuu baadhe faaruun faarfatamuu qabu jechuu hin qabnu jechuudha. Akkuma jalqaba irratti ilaallu kitaaba qulqulluu irratti abboonni duuka bu'oonni Waaqayyo gooftaa keenya Yesuus Kiristoos irraa ergama fudhatanii gara addunyaatti yeroo ba'anii duuka buutota 12 qofan turre. Duubarra qulqulloota hedduutu turan. Dubartoonni turaniiru. Haa ta'u malee maal kan isaan gochaa turan? Nyaata qopheessaafii turan. Waan tajaajila sanaaf mijatu kan isaan dhiyeessaa turan. Tajaajila duuka buutota duuka bu'an jechuudha. Kanaaf yoo tajaajila afaan faarfannaa kana dandeenye faarfannaadhaan faarfachuu yoo hin dandeenye garuu humna qabnuun faarfannaa gargaaruudha malee dirqama qarshii qabaanneef qofa faarfachuu hin qabnu jedheen yaadaan. Kennaa faarfannaa yoo qabaanne faarfachuu yoo hin qabaanne garuu nama kennaa faarfannaa qabu nama biraa waamnee ispoonsara taanee faarfannaa sun akka hojjetamu taasisuu hin danda'amu. Kanaaf egaa hunduma caalaa immoo keessumattuu waldooleen amma afaan Oromoodhaan ba'aa dhufan akka waldaa duuka bu'oota dhimmoota akkasii kan irratti gadi xiyyeeffannoodhaan hojjechuu qabu jedheen yaada. Keessumattuu miseensotuma waldaa duuka bu'ootaa irratti illee yoo hojjetan jijjiirama hedduun dhufuu danda'a jedheen yaada. Gulaaluu irratti faarfannaa qopheessanii namoota dandeettii faarfannaa hojjechuu danda'an, dandeettii walaloo barreessuu danda'an, yeedaloo hojjechuu danda'an, yeedaloo mana kiristaanaa keenyaatiin jechuudha. Hojjechuu danda'an gara fuulduraatti fiduudhaan dhimmoota kana haala mijeessuun hin danda'ama jedheen yaada. Yoo kana hin taane garuu akka hamma deemaa jirrutti akkuma faarfannaa gaggaariin amma yeroo kanatti hojjetamaa jirani faarfannaan hin taanes kan hojjetaman jiru. Akkuma ati kaaste qulqullootaaf kan laatamuu qabu waaqayyoof kan laatan, haadha keenya qulqulleetti dubroo maariyaam kan laatamuu qabu waaqayyoof kan laatan. Keessumattiyyuu haalli barreeffama walaloo isaan illee kan wal'aa ta'e faarfannaa baay'een jiru. Kana sirreessuuf garuu waldaaleen keessatti hirmaachuu qabu. Abbootiin keenya beektoonni akkasuma immoo dursanii faarfannaa irra kan turan kennaa kan qaban baay'ee isaaniitu jiru. Faarfattoonni baay'een isaan gara kanatti dhufanii dhimmoota kana ilaaluu qabu jedheen yaada. Warri nuti faarfachuuf deemnus mana kiristaanaa keessatti egaa gad of qaqqabuun amala kiristaanummaadha. Namoota nu caala beekuu danda'an keessumattiyyuu hafuuraan dursaniin itti siqnee yeedaloof walaloo keenya haala kamiin odoo hojjennee gaariidha. Yeedaloon kun gaariidha, walaloon kun gaariidha jennee haalli itti gaafannu odoo jiraatee gaarii ture. Kanaaf keessumattiyyuu barattoota dilbataa keessatti namni baratee guddate dhimmi kun salphaadha jedheen yaada. Maaliif yoo jenne barattoota dilbataa keessatti faarfannaawwan hojjetamanii tajaajilatti galanillee guyyaa kabaja ayyaana waggaa irratti dhiyeessuudhaaf yeroo qo'annu ilaalchisaati kan nuti qo'annu. Walaloo fi yeedaloo duraa sanarraa gargar baaneerraayi, walaloo isaa irraanfanneerraayi, yeedaloo isaa daganneerraayi aga jedhamutti waan ta'eef. Kanaaf faarfannaan qophaa'u kamiyyuu keessumattuu akka mana kiristaanaa keenyaatti osoo ta'e tajaajilli afaan Oromoo gadi deemuu hin qabu. Sababa kanaan hundumti keenyayyuu cimne namoota nu dursan kiristaanota abbootii hedduu qabna waan ta'eef isaanitti siqnee ilaallee gaafannee barumsa iddoo irraa arganna ta'e waan baay'ee jijjiiruu dandeenya jedheen yaada. Hunduma caalaa garuu akkuma isiniin jedhe kennaa keenyaan yoo tajaajila ta'e tajaajilli keenya galma ga'a jedheen yaada waan ta'eef karaa kanaan nu deemne. Egaan kabajamtoota hordoftoota keenyaa yaadanii laattaniif abbaa keenyaan galatoomaa jecha ammas irra deebi'uun baga bara haaraa 2018 nagaan geessan isiniin jenna. Barichi kan nagaa, kan eebbaa, kan jaalalaa, kan badhaadhinaa isiniif haa ta'u hanga xumura qophii keenyaatti nu waliin tura.
Egaa obboleettii keenya akkuma odeeffannee mana kiristaanaa barattoota dibbataa keessattidha kanatti guddatte. Atis akka nu kaasteetti akkuma kanadha. Mee faaruu tokko tunuu jette? Ishee galatoonni faaruun ani baay'ee jaaladhu. Faarfataa Firaa'ol Moosisaa nutti fakkaata. Waa'ee gochaa keetii waan ati goote, waan ati naaf goote kan jedhu waliin faarfata. Keti wana tanaf gote afan ko galata gammachuudhaan guute kuno sin farfadha mana kee tollite ansifan sagada jilba koo sibbite waa'ee gochaa keetii waan atanaaf goote afaan koo galata ilillinaan guute kunoo sin faarfadha mana kee tollite ansifaan sagada jilba koo sibbite maqaa siidhaadhee ba'ee biyya kooti maatii kosoon jedhe akkaati jettetti galee yamma keen biyya naaniif damma inni bodhuu dhugee bishaan eebbifama waa'ee gochaa keetii waan atanaaf goote afaan koo galata gammachuudhaan guute kunoo sin faarfadha mana kee tollite ansifaan sagada jilba koo sibbite duukaa bu'oota kee ari'achuuf ka'ee gara Damaasqootti badiisa bobba'ee Saa'ol jechuun hafee Phaawulos ta'eera wangeela kee labsuuf hidhadhee ka'eera waa'ee gochaa keetii waan atanaaf goote afaan koo galata gammachuudhaan guute kunoo sin faarfadha mana kee tollite ansifaan sagada jilba koo sibbite yemmuu deemni aduu barootaan dabarse jireenya koos dhabee sinis gaddisiise baay'isee na dhibaa na ajaa'ibsiisa atnaatti lakkoofne yakkaa koo kaleessa waa'ee gochaa keetii waan atanaaf goote afaan koo galata gammachuudhaan guute kunoo sin faarfadha mana kee tollite ansifaan sagada jilba koo sibbite yemmuu diinni yaa'ee naannoo kootti marsee albeen irraa ka'ee dhaqaanuuf roorrisee na baastee tagooftaa harka isaanii jalaa waan hundumaa dhiisee ansiin tajaajila waa'ee gochaa keetii waan atanaaf goote afaan koo galata gammachuudhaan guute kunoo sin faarfadha mana kee tollite ansifaan sagada jilba koo sibbite maqaa siidhaadhee ba'ee biyya kooti maatii kosoon jedhin akkaati jettetti galee yamma keen biyya naaniif damma inni bodhuu dhugee bishaan eebbifama waa'ee gochaa keetii waan atanaaf goote afaan koo galataan ilillinaan guute kunoo
Ansifan sagada jilba kosi bite Wae gocha keti wana tanaf goti Afan ko galata gammachudan gute Kuno sinfar fadda manake tolite Ansifan sagada jilba kosi bite Tolee obboleettii keenya guddaa galatoomii Waaqayyo sagalee jireenyaa si dhageessisu dhaaltu mootummaa isaa bara tajaajila kee mana isaa keessatti si fadheessu. Tolee amma immoo kanatti aansuudhaan abbaan keenya mana isaaniitti dhangaa kana fakkaatu nu qopheessanii nu eeganii jiru. Nutis amma isaan dhangaa kana nu eebbisanii nuuf muruu nuti isa soorachaa isinis mana keessan teessanii waan qopheeffattan dhangaa ayyaanaa qabdan nyaachaa akka nu daawwattan kabajaan isin affeerra. Qophiin keenya akkuma itti fufeet jira. Tolee abbaa keenya gara keessanitti deebi'aa meeqa faaruu keessan jalqabaa keessaa si malee yaa gooftaa duwwaadha hundisaa. Tole galatooma si malee yaa gooftaa duwwaadha hundisaa halkan guutuudha maanii homaan qabanne kiyyoon isaanii jedha walaloon sa'i. Tole galatooma faarfata gammachiis bultiidha faarfanaa kana kan hojjete walaloo isaa fi yeedaloo isaa si malee yaa gooftaa duwwaadha hundisaa halkan guutuudha maanii homaan qabanne kiyyoon isaanii kan jedhu walaloon sa'i. Wangeela Luqaas boqonnaa 5 lakkoofsa 1 irraa seenaa jiru faarfannichi kan inni qabatee jiru ilmi namaa keessumattiyyuu waaqayyoon ala waa tokko gochuu akka hin dandeenye agam beekumsa yoo qabaate agam dandeettii yoo qabaate agam humna yoo qabaate waaqayyo yoo keessa hin jiraanne waaqayyo yoo isan gargaarre yoo eebba isaa irraan bulchine waan tokko gochuu akka hin dandeenye faarfannaa nu barsiisudha walumaa galatti. Kanaaf wantoota qabnu hunda waaqayyoof tilaannee waaqayyo akka nu dursu kadhannaa keenyaan gaafachuu akka qabnu faarfannaa nu barsiisuu fi gara waaqayyootti nu deebisuudha. Faarfannaa baay'ee jaalladhu dhugaa dubbachuudhaaf. Mee faarfattoonni keenya wiirtuu muummee nu bira jiru dhaggeeffattoonni keenya daawwattoonni keenya mana isaanii ta'anii nu daawwachaa jiru. Faarfannaa keenya faarfannu waliin. Si malee yaa gooftaa duwwaadha hundisaa halkan guutuudha malee homaan qabanne kiyyoon isaanii halkan guutuudha malee homaan qabanne kiyyoon isaanii kan daabee sirreessaa gorsi kee du'a kaasa gooftaa gaaddidduun kee jarreen sin beekne of barsiiste alagaa duratti raajii hojjette si malee yaa gooftaa duwwaadha hundisaa si malee yaa gooftaa duwwaadha hundisaa halkan guutuudha maanii homaan qabanne kiyyoon isaanii halkan guutuudha maanii homaan qabanne kiyyoon isaanii mareesi wajjin warri qabatanii hojii isaan irratti kan si waammatanii karaatti inaafuu bakka ga'a burqaan waan hundumaa si harkaa ta'a. Si malee homaan qabanne kiyyoo isaanii halkan guutuudha maanii homaan qabanne kiyyoo isaanii
Isaateera toofe ennu taalu abbaan qabeenyaas kan hiyyeessa caalu qilleensa nageenya si tabbooma osoo kan hin taane maalta deema si malee yaa gooftaa duwwaana hundisaa. Simale ya gofta duwada hundisa Halkan guutuu dhammaanii homaan qabanne Kiyyoon saanii halkan guutuu dhammaanii homaan qabanne kiyyoon saanii harki isaan barbaadu kan ittiin waamtu sochii goolii arfaanuu hin abboomtu lafarra kan jiru bishaan keessa hundumaa isaaniyyuu sit geggeessa si malee yaa gooftaa duwwaadha hundisa si malee yaa gooftaa duwwaadha hundisa halkan guutuu dhammaanii homaan qabanne kiyyoon saanii halkan guutuu dhammaanii homaan qabanne kiyyoon saanii. Qophiin keenya qophii bara haaraa 2018 mana abbaa keenya Sooraa Galataa Luba Yohaannis Tashoomaatti isiniif qopheessine. Tole egaa abbaa keenya yeroo baay'ee tajaajiltoonni keenya keessumaa tajaajiltoonni afaan Oromoo tajaajila jalqabanii uummatatti mul'atanii achiin baduutu jira. Yeroo isaanii jireenyuma addunyaa jireenyuma dhuunfaa isaanii mo'achuu dadhabanii itti mul'atan baay'eetu jira. Inni kun maali barnoota amantaarraa immoo barnoota biyya lafaarraa madda. Wanti kun immoo gara fuulduraatti daddabalee akka mudannee maal ta'uu qaba jettanii yaaddu? Tole galatoomaa dhugumaatti akka kaaftee yeroo baay'ee tajaajiltoota baay'ee ciccimoo ta'aniif mana kiristaanaa keenya gara fuulduraatti tajaajila afaan Oromoo keessumatti iyyuu tajaajila kana gara fuulduraatti ceessu jennee tajaajiltoota abdannee deebi'anii gara duubatti nu harkaa deebi'an baay'ee isaanii qabna. Yaa kun kan ta'e tokko qulqullichi Phaawulos akkuma dubbate billaa qara lamaa ta'uun akkuma nurra jiraatu yeroo tokko tokko tajaajila irratti qofa xiyyeeffannee jireenyi keenya yogguu duubatti nu deebisu tajaajilas ni dhabna. Kana ta'uun dura garuu tajaajila keenya qabanne akkasuma immoo karaa biraan wantoota jireenya keenyaan ittiin gara fuulduraatti tarkaanfachiifnu barumsa addunyaas haa ta'u barumsa hafuuraa cimina guddaadhaan jijjiirama fiduutu nurra jiraata jedheen yaada. Yoo kana hin taane garuu yeroo tokko tokko tajaajilli nuti tajaajillu haalaan yeroodhaan daangeffamuu danda'a waan ta'eef tajaajila kana dhaabuudhaan dura furmaatawwan garaagaraa karaa garaagaraatti fayyadamuun nurra jira jechuudha. Keessumattiyyuu barumsa addunyaas haa ta'u barumsa hafuuraa akkuma dura kaase wal bukkee qabnee deemna yoo ta'e bakka guddaa ga'uu akkasumas immoo tajaajila keenyaan cimuu dandeenya. Hunduma caalaa tajaajiluu qofa osoo hin taane tajaajiltoota biraallee gargaaruu dandeenya waan ta'eef karaa kanaan osoo deemame irra caala tajaajiltoonni keenya akkuma ifa ba'anii yookiin immoo faarfannaa isaaniif lallaba isaaniin cimanii ba'anitti itti fufuu danda'u jedheen yaadaan. Tole egaa sagantaa keenya gara xumuraatti fidaa jirra. Mee ayyaana waggaadhaan wal qabatee ergaa baga geessanii namoota galateeffachuu dandee barbaadan akkasumas immoo yaada afeera jettanii daawwattoota keenya bira ga'uu qaba jettan yoo qabaattan carraa isiniif laadha. Galatoomaa hunda duraan dursee guyyaa kanaan kan nu ga'e Waaqayyo gooftaan keenya maqaan isaa kan galatoome haa ta'u araarsummaan ishee yeroo hunda kan nu biraan dhabamne haati keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaamiin Waaqayyo hundeessee kan nuuf laatte maqaan ishee kan galatoome nuuf haa ta'u itti aansuun waldaa duukaa bu'ootaa carraa kana nuuf laatee mana keenyatti argamuun akkasitti ayyaana kana bareechinee akka kabajnu kan nu taasise kan nu gargaare waldaa duukaa bu'ootaa galateeffachuun barbaada. Akkasumas kaameeraa duuba fuuldura teessanii obboloonni koo faarfattoonni hunduma keessaniyyuu galateeffachuun barbaada. Amantaa Ortodoksii Tawaahidoo hordoftoota amantaa Ortodoksii Tawaahidoo warra ta'an hundaan baga bara haaraatiin isin ga'e jechuun barbaada. Barri haaraa bara gammachuu bara nagaa isiniif haa ta'u. Akkasumas maatii koo firoottan koo keessumattuu immoo tajaajila hafuuraatiin wajjiniin daa'imummaadhaa kaasnee kan wajjiniin tajaajillee Bataskaanaa Qulqulluu Giyoorgisii Shukutee
tajaajiltoota amma luboota daaqonoota iddoo sana jiran uummata magaalaa Shukutee hundaan bagattiin isin ga'e jechuun barbaada. Galatoomaa. Egaan kabajamtoota hordoftoota keenya kan daawwachaa turtanii qophii bara haaraa ayyaana 2018 isaa beekachuun mana abbaa keenyaa Soora Galataa luba Yohaannisitti argamne kan isiniif qopheessine kan hanga ammaatti daawwachaa turtanidha. Qophicha qopheessuun kan isin faana ture an faarfattuu Feenet Ayyaanaa fi Waa'illikoo Daaqun Tolaa Asfa'uu fi gama ogummaa kaameraatiin obboleessi keenya Lataa Efreem fi qophicha gulaaluudhaan mirreessaa Tuujubaan waliin ture. Qophii waldaa duukaa bootaa biroon hanga walitti deebinutti faaruu faarfattoonni waldaa duukaa bootaa wiirtuu muummee dhumarratti nu faarfatanii nagaa isinitti dhaammannaa. Kabajan turaa ulfinaanii, kabajan turaa ulfinaanii, uffata jaalalaa uffatanii, cubbuu keessanii simatanii, amantiidhaanis dhaabbatanii. Kabajan turaa ulfinaanii, kabajan turaa ulfinaanii, kabajan turaa ulfinaanii, uffata jaalalaa uffatanii. Cubbuu keessanii simatanii, amantiidhaanis dhaabbatanii, mootummaa isaa kadhatanii, kabajan turaa ulfinaanii. Walitti deebineera daawwattoota keenya. Egaa keessummaan keenya ayyaana Sooraa Galataa luba Yohaannis Tashoomaa waliin kan turredha. Egaa akkuma beektan abbaan keenya yeroo dheeraadhaaf dhaabbiidhaan waldaa Dokkoboota keessatti qacaramanii tajaajilaa kan turanidha. Keessattuu faaruu isaanii qulqullummaa kee argee jedhuun kan isaan yaadannudha. Maarree daawwattoota keenya qophiin addaa ayyaana bara haaraa ammas akkuma itti fufeetti jira. Akkuma beekamu waldaan Dokkobootaa waggaa waggaan barsiisota bakka bu'oo godinaalee Oromiyaa irraa waamuun leenjii bu'uuraa fi leenjii adda addaa kennuun hawaasa keessa ba'anii akka tajaajilaniif gahee guddaa ba'ataa jira. Maarree daawwattoota keenya waldaan duukaa bootaa ganna kana barsiisota 200 ta'aniif leenjii guyyaa 45f leenjisee eebbisiisee jira. Akkuma beekamu leenjiin baranaa kun immoo marsaa 7ffaadhaaf kan kennamedha. Leenjitoonni kunis immoo hubannoo akkamii akka argatanii fi gaaffilee biroo irratti waa'illi keenya mirreessa Tuujubaa leenjitoota kan wajjin turtii taasiseerra daawwannee walitti deebina. Bara haaraan nu geessita, araara kee nuuf baay'istee, hundumaa dabarsiteetta, galataaf nu qopheessitee. Maqaan koo Luba Badhaanee Caalaan jedhama. Kanan dhufe waldaa duukaa bootaa wiirtuu aanaa Qimbibiitirraayi. Iddoo kanas kanan dhufe leenjii barnoota gannaa kana barnoota hafuuraa kana barachuudhaaf. Mee abbaa keenya guyyaa 45f leenjii bakka kanatti kennamaa ture fudhachaa turtanii mee leenjiin kun hubannoo akkamii isinii dabale? Waan duraan qabdan irratti maal isinii dabale? Dhugumatti leenjii kanarraa barnoota hagana jedhamee yookiin lakkoofsan tilmaamamuu miti. Barnoonni nani argadhe dhugumatti kiristaanummaan akkamitti akka jiraachuu akka qabnu jalqaba kan baranne akkanumatti tiyooriidhaani, amma garuu qabatamaadhaan akkamitti isa baranne kana jireenya kiristaanummaa keenya jireenya isa dhugaa isa maqaa osoo hin taane isa dhugaa akkamitti akka jiraachuu qabnu sirriitti keessatti kan hubadhee fi hiika kitaabilee keessumattuu iddoo tokko tokkotti kitaabileen akkaataa sadiin akka barreeffame beekamaadha. Fakkeenyanii fi kallattiidhaanii fi iccitiidhaan kan barreeffame jira. Isaan sun dura osoo gara leenjii kanatti hin galin dursa naaf hin galle ture. Garuu amma asitti sirriitti waan baay'ee akkamitti akka barreeffame maaliif akka barreeffame sirriitti keessatti kanan hubadheedha. Maqaan kiyya Daayikoon yeroo san Girmaatiin jedhama. Kan inni irraa dhufe Harargee Lixaa aanaa Biroorraayi. Egaa guyyaa 45 kana keessatti wanta guddaadha kan inni dabaladhe. Maaliif akka guyyichaatti wallaalle guyyichi xiqqoodha. Garuu immoo halkanii guyyaa barnoota barachuudhaan duraanis barnoonni barannee jira ta'a. Garuu immoo asitti erga dhufnee booda keessattuu qo'annaa kitaaba qulqulluu irratti qo'annaa kitaaba qulqulluu gaafa jennu nuyi duraan seera uumamaarraa hanga mul'ata Yohaannisitti walumaan kan qo'achaa turre. Garuu amma erga as dhufnee booda wangeelota sadan addatti, wangeela Yohaannis addatti, ergaawwan addatti bifa kanaan adda qoqqoonnee wangeelli maal akka ta'e kan sirriitti itti baranneedha. Akkasumas barnoota bu'uura kan ta'an irrattis wantoota hedduu kaniin duraan hin beekne irratti dabalata argadheetiin jira. Waa hedduun irraa baradhe guyyoota 45 kana keessatti. Saniin caalaa immoo saniin caalaa kutaalee Oromiyaa keessaa
barattoonni yookaan barsiisonni asitti argamne kun kutaalee Oromiyaa keessaa. Barnoota amantaa caalaa asitti wal arguun keenya kun barnoota guddaa naaf ta'an. Ani maqaan koo Luba Taarikuu Badhaasa Dhiisaa jedhama. Kanan dhufee lixa Wallaggaa mana lubbaa aanaa irraa waldaa duuka bootaa aanaa sanarra jiru bakka bu'eetanii dhufee barumsa kana hirmaachuudhaaf dhufe jechuudha. Baay'een gammada dhugaa dubbachuudhaaf jecha naannoo keenyatti barumsi amantaa dabalataan barachuunii fi koorsiiwwan garaagaraa illee hin jiru. Amma carraa ta'ee waldaan duuka bootaa leenjii guyyaa 45 sadarkaa muummeetti qopheessee nuumame irratti carraa argachuu gooteef guddaan gammade. Inni dura qabu muuxannoon duraan qabu baay'ee xiqqaadha. Muuxannoo qabne jechuudhaaf yoo kitaabolee tokkoof lama akka carraa nu qaqqabe argannee irraa cimina fudhannee itti nama barsiifne irraa kan hafe barumsi tokko jiraatee namni tokkos baay'inaan dhufee nu barsiisee koorsii wayiis kennamee otoo hin taane akkuma ittiin bartee dhumaanii ittuma guddinaan wangeela kan ilaalle yoo ta'u har'a garuu sadarkaa kana sadarkaa muummeetti dhufee barumsanii guyyaa 45 argadhe garuu dhuguma dhugaa dubbachuudhaaf barumsi asirratti argadhe baay'ee na haaresse namummaa koottis jireenya koottis amantaa koottis kan na cimse jechuuf ni dubbachuu barbaada. Ani maqaan kiyya Abrahaam Nuhii Bal'ataan jedhama. Kanan dhufee magaalaa Shaggar Lagaxaafoo Lagadaadhiitirraa. Wangeela tokkoon isaa maal akka ta'e gadi fageenyaan yeroo itti ilaallee gammachuu guddaa bara itti wangeelaan wal barre jedhee tanani kanan yaadu. Kanaafuu leenjii kanarraa hubannoo hagana hin jedhamne kanan argadhe irra caalaa leenjicha isa leenjinu qofa osoo hin taane Oromoo guutuurraa barattoota dhufan waliin wal argine barsiisota iddoo garaagaraatti muuxannoo qaban waliin wal argine hooggantoota keenya waliin turtii dheeraa wal wajjiniin taasisne muuxannoo adda addaa walirraa fudhannee gara fuulduraatti illee cimnee akka jabaannuuf wanta nu gargaaruu danda'udha jechuudha wanti nani guyyaa 45 asitti dabarse kun. Daakon Ifaa Bal'inaa Gammadaan jedhama. Godina Wallaggaa Bahaa aanaa Siboo Siree irraati kanan dhufe. Ani aanaa irratti kanan tajaajilaa jiru. Aanaan tajaajilaa jiru irratti waggaa sadaffaa keessa jira. Miseensa waldaa duukaa bootaa ta'uu kootti haala ajaa'iba ta'een achitti barnoota wangeelaallee barsiisaa nan tureera. Koorsii illee fudhadheen nan jira akka haxabiyaatti yookaan akka naannoo bataskaanaatti jechuudha. Asitti immoo haala adda ta'een isarra baay'ee daran ulfaataa yookaan haala bareedaatiin haala adda ta'een haala barsiisonni sa'aatii isaanii otoo hin gubiin yeroodhaa yerootti kan nu barsiisan halkan keessaa masaa'itii ja'aatti turuudhaan sagalee waaqayyoo wal qo'achiisaa wal barsiisaa godinaalee Oromiyaa jiran keessaa hundi isaanii dhufanii godinaalee Oromiyaa jiran irraa namoonni dhufanii asitti walitti qabamuun haala adda addaa aadaa waliillee barree afaan waliillee loqoda waliillee wal barsiisnee haala kanaan goolabnee turre. Maqaan koo Luba Bal'inaa Qajeelaan jedhama. Kanan dhufe godina Shawaa Lixaa magaalaa Amboorraa waldaa duuka bootaa wirtuu Shawaa Lixaa irraati jechuudha. Ergamni duuka bu'ummaa maal akka ta'e akkamiin ergama duuka bu'ummaa bahuu danda'u kaayyoon mana kiristaanaa maal akka ta'e sirriitti ifa baasee na barsiise. Anis kaayyoo mana kiristaanaa kanarra dhaabbadhee ergama mana kiristaanaa kana akkan bahuuf maal akka kallattii kamirra akkan deemuu qabu sirriitti jajjabinaan waa'ee dubbii amantaa isaan kaleessa qaburra baay'ee kan na barsiise kan nu hubadheera jechuudha. Fakkeenyaaf ergamni mana kiristaanaa gaafa jennu ergamni mana kiristaanaa ergama waldaa duuka buutotaa akka ta'e waldaan duuka buutotaas ergama mana kiristaanaa akka galmaan ga'u sirriitti nu hubachiisanii kiristaanota warra badan akka barbaadu kallattii kamiin akka barbaadu tooftaa kamiin akka barbaadu akkamiin kiristaanonni kun gara amantaa ortodoksiitti deebi'uu akka qaban kallattii isaa tooftaa isaa isaan kaleessa qaburra sirriitti kana nu hubadheera jechuudha. Lammata immoo kiristaanota otoo jiranii jabina kan hin qabne akkamiin akka jajjabeessuu akka qabnu. Kiristaanota jabaatanii jiran immoo abdii torree mana kiristaanaa keessa akkamiin tursuu akka qabnu sirriitti adda baasanii kan nu hubachiisan kan nu barsiisanidha jechuudha. Hanqina tajaajiltoota manneen kiristaanaa Oromiyaa keessa jiran qaban furuu keessatti gahee inni baachaa jiru kana akkamitti ibsitu gumaacha kana akkamitti ilaaltu? Ishii baay'ee galatooma. Waldaan duuka bootaa jechuun dhugumatti Sillaaseetu nu dhaabe Kiristoos ofiisaatii nu ijaare yoon jedhe nu kaase yoon jedhe nan gowwoomsu keessumatti manni amantaa keenya sadarkaa Oromiyaatti amma jirtu mogummaarraan baadiyummaarraan kan ka'e gatamte fageenyarraan kan ka'e gatamte laaqii keessa kan jirtuuf barbaacha kan dhabde yommuu ta'u dhugumatti Waaqayyo karaa waldaa duuka bootaa kana obboloota keenya nuu cimsee nuu kakaase miti nuuni ijoollee baadiyyaa jiran keessa taane fageenya magaalaa gurguddaa irratti kan argamnu akka barbaadamnu waldaa duuka bootaa kaka'umsa guddaa inni godheedhaa fi
inni obboloota keenya nu gajjallaa kan jiran nus waame amantii keessan baradhaa safuudhaa fi duudhaa amantiin keessan qabu gad fageenyaan baradhaa jedhee dhugumatti beektota mana barumsaa gurguddaa irraa waame nu affeeree nu barsiise kanarratti waldaan duuka bootaa akka tilmaamaaf ilaalcha kootti ani waldaan kun dhuguma waldaa qofa otoo hin taane lafee duguddaa bataskaana ortodoksii Oromiyaa Waaqayyo ijaaree dhaabe. Nuti akka ija banannu ummanni akka ija banatu afaan ifiitiin akka tajaajilamu akka tajaajilu kan karaa saaqe waldaa duuka bootaati. Kun dhugaan haalamneedha. Maaliif kitaabota hiikuudhaanis ta'ee tajaajiltoota hunoo akka ammaan tanaa kanatti barsiisuudhaan haalota hin mijatiin keessatti namoonni hedduun haala hubannaa dhabuutiin waldaa kana akka waan siyaasaadhaan hundaa'ee tokkotti ilaalaa dhiibbaa irra gaggeeffamu kana hunda dandamatee garuu mana kiristaanaatiif bu'aan inni buuse bu'aa guddaadha. Kanaaf immoo ragaan kitaabonni waldaa duuka bu'ootaatiin hiikaman akkasumas barsiisonni gara waldaa duuka bu'ootaatiin ba'an hedduudha. Mana kiristaanaatiif bu'aa guddaa buusee jira. Akkasumas nu immoo arraan tana arrallee kunoo barattoota 200 asitti walitti qabamne akka deeminee manneen kiristaanaa cufaman bannu. Warreen tajaajila afaan ifiitiin tajaajilamuu barbaadan akka tajaajilu. Sana caalaa immoo afaan ifiitiin qofa tajaajilamu osoo hin taane wanta tajaajilu kana irratti maali wanni nuti tajaajilu qabnu. Kitaabni qulqulluun hundee akka taasifannu sirriitti waldaan duuka bootaa kana gahee guddaa nuuf baay'ee jira jechuudha. Hubateeti waan ofii hubate darbee barsiisa jajjabeessa waan ta'eef kanarratti xiyyeeffatee waldaan duuka buutota iddoo kanatti walitti qabee fidee dargaggoota akka kanattiin fidee barsiisuun mana kiristaanaadhaaf ijadhaaf gurradhaaf dhageettiidhaan jedhan. Yoomuu taanaan manni kiristaanaa waldaan duuka buutota waan inni dargaggoota yookaan dhaloota kanaaf gochaa jiru dhugaadhaan mana jedhamee lakkaa'amee dubbatamee kan hin dhumne. Yoo jenne fakkeenyaaf kaleessa abboonni keenya sagalee Waaqayyoo kan hin dhageenye sirna qulqulleessaa keessatti kitaabolee mana amantaa keenya keessaa hiike uummanni keenya akka dhaga'ee ameen jedhu akka ittiin qalbii jijjiirratu akka ittiin sagalee Waaqayyoo irraa baratu taasise kitaabolee dhaloota adda addaa kaleessa waan irraa dubbisnee hubannu kan hin qabne amma garuu sirriitti ifa godhee hiikee akka irraa barannuuf kan gochaa jiru. Kanaaf garee mana kiristaanaa keenyaaf waldaan duuka buutotaa gahee inni gochaa jiru gahee ammana hin jedhamne gahee guddaa akka inni ba'aa jiru kana nu hubadhuudha jechuudha. Bara haraan nu geessita araara kee nuuf baay'istee hundumaa dabarsiteetta galataaf nu qopheessitee. Hawaasa kiristaanaa magaalaas jiru baadiyyaas jiru haa ta'u bakka deemtan hundumaatti waan asii argattan kana uummata barsiisuudhaaf hammam qophooftanii jirtu. Fayyaa ta'aayi anumtu keessumatti carraa akkasii Waaqayyo na waamee baay'een obboloota keenyaas kan barachuudhaaf hawwan kan dhufuu hin dandeenye jiru. Garuu Waaqayyo karaa obbolootaa karaa namoota tokko lama carraa kana na qaqqabeedhaa fi galateeffachaa iyyuu Waaqayyo karaa tokkoof karaa biraa na barsiisee akka nu guddadhu. Darbees namoota nagajjallaa jiran kana akkan lallabu akkan barsiisuuf akkan dubbii dhugaa amman baradhe kana akkan isaaniin itti himuu isaan qaqqabsiisuudhaaf ergi Waaqayyo sadarkaa kanaan na qaqqabsiisee na waamee iddoo kanatti sadarkaa muummeetti akkan baradhu ergii godhe dhugumatti dhugaa dubbachuudhaaf obboloota koo abboota koo harmootaaf obboleettiiwwan koo daa'imman ijoollee na booddee dhala koo ta'an kana an barsiisuudhaaf dheebuutuu hin jedhin aduuf gaara teebbaa rangadee gannaa bona aduudhaaf bokkaa utuu hin jedhin kutannoodhaanii dhugaa dubbachuudhaaf akkan qaqqabsiisuuf akkan qaqqabu dubbii kanas akka isaaniin gahu jechuudhaaf hin barbaada. Hubannoo leenjii kanarratti argattan kana galtanii as yeroo deebitanii hawaasa kiristaanaa naannoo keessan jiru baadiyyaas haa ta'u magaalaas haa jiru bakka deemtan hundumatti waan argattan kana hawaasa barsiisuudhaaf waan asii fudhattan kana kan biroof immoo dabarsanii laachuudhaaf hammam qophooftanii qophii akkamii qabdu? Dhugumatti jalqaba yaa'u akkasitti keessa koo inaaffaan gahaa ta'e hin jiru ture. Amma garuu inaaffaa addaati keessa kootti kan uumame akkuma qulqullichi Phaawulos dubbate inaaffaan wangeelatti hin qaana'u akkuma jedhe kana booda wangeela makaraan hidhamuun ari'atamuun arrabsamuunis yoo jiraate yoomiyyuu kutannoodhaan akkuma abboonni qulqulloonni wangeela labsan wangeelan baradhe kana dhugaa kana jireenya kana labsuudhaaf kutadhee ka'een jira jechuudha. Ijoolleen keenya dargaggeessaaf dargaggeettii yeroo amma keessumatti barattoonni sadarkaa olaanoorraa barumsa baratan waldaa duuka bootaa kana jala taa'anii irraa baratanii wanta isaan jedhan kana fudhatanii dhaloota booda jirutti qaqqabsiisuudhaaf nu faana deemanii utuu waltumsanii aan akka kootti dandeettii kootiin siyaada kootiin wanta boorsaarraa qabu obboloota keenya waldaa duuka bootaarraa hojjetan kanaa ol akka isaan daran jabaatanii
sadarkaa muummeerraa gara wiirtuu, wiirtuurraa gara damee, dameerraa gara baaskana gajjallaa ishee ati biyyaarra jirtu kana akka isaan deemaniidhaa fi kaka'umsa guddaa goone ijoolleen keenya suuraa baranii dhaga'anii inni argeef inni dhageessi inni miidhaa garaagaraarraa hubatee argesi kana dhaga'ee ciisuutu hin taane kana dhaga'ee mudhii isaallee hidhatee dhugumatti ergi abbaa isa gargaaru ergi argate dammaquutii qaba sabni keenya jedheetanii yaada kenna. Warreen wiirtuurra jiran dameef ajaja gadi buusanii warreen damee gara wiirtuutti lakkalaatan warri wiirtuu immoo gara muummeetti akka laatan haala kanaan waldaa wajjin wal utumne tokko ta'uu qabna. Waldaan nuuf jirmadha akkuma jedhu nuti immoo damee isaati wal malee hin jiraannu jechuudha. Kanaaf tokkummaadhaan miseensonni buusii waggaa kaffaluudhaan buusii ja'a kaffaluudhaan kanaaf iyyuu walii galuu qabna. Gama faayinaansiitiin namoota baay'ee qabna. Namoonni baay'een qabnu kun immoo hangam takka deeggarsa taasisaa jirraadha. Gadi buunee wiirtuuleen dameeleen wantoota hedduudhaaf baasii baasaa jirraarra. Wantoonni hedduun baasii baasaa jirru kun immoo wiirtuu waliigalaa irratti wantoota hojjechaa jirruuf hangam takka gumaacha taasisaa jirra. Waldoolee biraatis ni beekna. Akkaataan waldooleen kaan itti wal hoogganan ni beekna. Garuu immoo manni waldaan duuka bu'oota qabeenya kana kan barbaadaa jiruuf manneen kiristaanaa kana ittiin ijaaruudhaaf ittiin utubuudhaaf tajaajila kana ittiin utubuudhaaf akka har'aan tana bareennee mul'annu kanaaf abbootiin qabeenya isaanii gamana deebisanii tajaajilli kun itti fufiinsa akka argatu taasisuudha qaban. Gama miseensaatiin buusiileen miseensaa jalaa kaasee hanga gubbaatti to'annoon hordoffiin jala bu'amee miseensi buusii isaa buusuudha qaba. Kun ka ta'u wantoota manni waldaan duuka bu'oota mana kiristaanaatiif gumaachaa jiruudhaaf deeggarsa akka ta'uufi. Warreen manneen kiristaanaa cufaman bansiisuudhaaf erga ta'etti hundi keenya warreen Oromiyaa keessa jirru hundi warreen mana kiristaanaa takkitti jala jirru hundi waldaa kana deeggaruudha qabna jeetii yaadaan. Gacaatii gannaa darbinee boqaabee rakkana argine. Waldaan duuka bu'ootaa isiniif maali mee waldaan duuka bu'ootaa akkamitti ibsitu? Waldaan duuka bu'oota anaaf ija godha. Ija jechuun deemnee kan ittiin lafa argine milli keenya kan ittiin lafa hojjetu kan ittiin daandii argine ittiin deemuu dandeenyudha. Akkuma kana ija koodha kanan jedhee fi daandii amantii kooti karaa amantii kooti akkan arguuf hiika sagalee waaqayyoo hiika dubbii waaqayyoo hiika mana kiristaanaa kooti mana kiristaanaa koo kan ortodoksiin kan koodha akkan jedhuuf isan baradhe isan dhagaye immoo akkan dhugaa ba'uuf akkan barsiisuuf akkan argu waan naa ta'eef ija koodhaan jedha. Gurra koodha kanan jedheef immoo sagalee waaqayyoo kaleessa dhagaan turre har'a akkan dhaga'uuf waan haala naa mijeesseef waldaan duuka bu'ootaa naaf gurra koodhaa jedheen ibsuu nan danda'a jechuudha. Sagalee koodha kanan jedheef immoo kaleessa dubbachuudhaan anaan kan natti ulfaatu. Maal jedhee akkan dubbadhu kan hin beeku akkamiin akkan dubbadhu akkamiin uummata waaqayyoo barsiisuu qajeelchuu akkan danda'u waan na barsiiseef waan natti agarsiiseef anaaf inni dhageettii koodha yookaan sagalee koodhadhee ibsuu nan danda'a jechuudha. Ana qofaaf immoo osoo hin taane manuma kiristaanaa keenyaaf iyyuu dhaloota ammaa kanaaf iyyuu waldaan duuka bu'oota ijadha gurradha jedhee sagaleedha jedhee kanan ittiin ibsuudha jechuudha. Kiristaanni tokko barri haaraa yeroo dhufu akkamitti simachuu qaba? Barri haaraa akka mana kiristaanaa keenyaatti kiristaanotaaf maali? Barri haaraa jechuun amma namoonni baay'een akkaataan isaan itti hubatan nyaata, uffata, dhugaatii waan akkasiitiin haalli hubannaan namoota keessa jiru. Garuu nuti kiristaanonni bara haaraa kan simannu cubbuu keenya isa jalqabaa bara kana hojjechaa turre keessumattuu nama ta'ee kan hin dogongorre hin jiru waan ta'eef bara dogongorre kana keessatti dogongora keenya sanarraa qalbii kan itti jijjiirrannee kan itti mootummaa waaqayyootiif itti of qopheessinu qalbii kan itti jijjiirrannuudha. Kanaaf akkaataa kanaan kiristaanonni kan ibsitu bara jijjiirraa bara haaraa kana kiristaanonni gaafa kabajan akka aadaatti wantoonni bartee ta'ee ittiin kabajan jira. Uffannaa haaraa bitachuu, wayyaa haaraa bitachuu, nyaata babbareedaa, nyaata mimmiidhagaa qopheeffatanii ittiin gammadanii dabarsuudha. Barri haaraan garuu akka mana kiristaanaa keenyaatti garuu kan baranne kan abbootiin nu barsiisanii jireenya keenya isa baroota darban keessa qalbii jijjiirranne yaada garaa keenyaa geeddaranneeti jireenya keenya cubbuudhaan guute aareessine bara sattaanutti immoo waaqayyo wajjin akka jiraannuuf waaqayyoon kadhachaa barrichi bara nagaa akka nuu ta'u waaqayyoon kadhachaa kan nuti ittiin gammanne sagalee waaqayyootiin kabajachaa
sagalee waaqayyoo dubbachaa kan ittiin dabarsinu ta'uu akka qabu abbootii irraa kan ittiin barannudha jechuudha. Barri haaraan dhufee gaafa jennu wanta haaraan dhufu jiraatee osoo hin taane garuu immoo akkuma uffanni tokko gaafa xuraa'e miiccamutti nu immoo gaabbiidhaan waqtiif miiccuu qabnudha. Gaafa gaabbii gallee gara bara haaraatti cubburraa fagaannee kan waaqatti itti dhiyaannu. Kana nu yaadachiisuudhaaf barri haaraan kiristaanotaaf malee nyaataaf dhugaatii fi walii qabama hin taaneef bakka iddoo garaagaraatti walii qabamuuf miti. Barri haaraan akka mana kiristaanaa keenyaatti. Barri haaraan kun kan rakkataatti hin gargaarruudha. Kan dhukkubsate kan itti gaafannudha. Kan walloolee kan walitti araarsinuudha. Maaliif lolaan akka gara bara haaraatti hin ceene. Cubbuu qabatee akka bara haaraatti hin ceene kan itti lallabduudha manni kiristaanaa. Lachaqii gannaa darbinee boqaabee rakkana arginee uumamnee hunduu lalisee galaataa siif mirgisee bara haaraan nu geessita araara kee nuuf baay'istee hundumaa dabarsiteetta galataaf nu qopheessitee. Egaan daawwattoota keenya qophii keenya addaa bara haaraa bara 2018 sababeeffachuun kan siniif qopheessine haga ammaatti kan daawwattan ta'a. Qophicha beeksisuun kan sinfaana turre Anqiddist Addisuu fi obboleessa koo Beenoo Lalaanaati. Guutuu qophichaa qindeessuun ammoo kan nufaana turre obboleessa keenya Mirreessaa Tuujubaati. Yeroo biroo qophii waldaa duukaa bu'ootaa biroon walitti deebinaa. Ayyaanni ayyaana gaarii.